Hey! Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo kuni walabummaa News Network keessummoota qabadhee dhufeetan jira. Keessummoonni kiyya har'aa Jaal Hiree Lammii fi Jaal Lubbuu Margaati. Egaa wanni haala Oromoof Oromiyaan irra jiruu fi Impaayirri Itoophiyaa keessa jirtu irratti marii goonaa kuni kutaa lammaffaa eegalee jira. Kaafne kana irratti otoon ittiin gaaffii hedduu kaastee jirti Lubbuuni. Isa kana gubbaa irratti yaada keetti dabaliiti. Gaaffii kabraa itti aanee isin qindeessaa jechuudha. Galatooma Jaal Hiree carraan keessan. Galatoomi buleessa koo. Lubbuun dhugaadha waan baay'ee tuttuqxe. Lubbuun margaa qabsooftuu kan even guidance illee nuu kennuu qabsoo Oromoo bilisummaa Oromoo kana keessatti hamma tokko hin gumaachina jennee carraaqaa warra jirru kan hammam akkaseen contributioniin see baay'ee akka yaallootti waan ilaalamu miti. Hedduu galatoomi lubbuu dhugaadha. She's outspoken. Look, waggaa sadiin dura yeroo namichi maraataan kun aangootti dhufe Oromoon diina isaa ofirraa barana miti. In 1974 Oromoon milkaa'ee ture. 1991 Oromoon milkaa'ee ture. In 2018 keessumaa 2018 diina isaa ofirraa rukutee barbadeessee qabsoo isaa ofitti fudhatee ijoolleen qarree qeerroo itti dhabnee qabsoo bilisa argannee turre. Yeroo sanas yoo ta'e Oromoon jaarmayaa siyaasaa hin rakkanne. Jaarmayaa siyaasaa dhabee miti. Hattuudhaaf gantuutu
qabsoo Oromiyaa Oromummaa bilisa Oromoo kanaaf godhamu kana haayijaakii nu jalaa godhanii namichi maraataan sun aangootti ol dhufe. Har'a jaarmayaa siyaasaa miti rakkoon keenya. An takka naqaanessa yeroo nuyi har'a paartii dhaabne World Oromoo Congress kan jedhamu tokko jedhan. Jarri achi keessatti ati argitu kun baay'een isaanii kaleessa akkuma lubbuun jette Oromoon bilisoomteetti jedhanii warra in 2018 dhaqanii biyya keessatti karaa adda addaatiin lammaatii ta'uu Abiy Ahmad mataa isaatiin ta'uu aangoo argachuudhaaf ambaasaaddara na godhi iddoo akkasii na kaa'i jedhanii warra hin milkoofneef. Hin taaneef as deebi'an diyaaspooraatti gaafa as deebi'an qabsoon Oromoo haayijaakdii ta'e Abashaadhaan qabame. Gaafa sirni Amaaraa kun qabsoo kana waggaa 3 guutuudhaaf akka kanatti haayijaakii godhee jiru waraana bilisummaa Oromootu bosonatti kophaasaa hafe. Waraanni bilisummaa Oromoo ana hiree lammii akka namaatti eessa kan jiru eenyummaa koo nan beekan. Garuu isaan waa'ee Oromoo kana mataa isaaniitti fudhatanii bosonatti hafanii. Let me reach out as mee maalan godha qabsoon kun akka jabaatu jedhee tan dhaqee balbala isaanii qosoqqosee baree maal akka isaan barbaadan isaanii wajjin hojjechuu jalqabne. Har'a hayyoonni bakkee kanatti jaarmayaa siyaasaa dhaabne World Oromoo Congress roadmap Oromiyaadhaaf qabu kana dhaabne warri jedhan kun waraana bilisummaa Oromoo yoo nama tokkotti bilbilanii maal isin gargaaru akkamitti isin bira dhaabbannaa jechuu hin feene. Waraanni bilisummaa Oromoos hunda keenya alatti nu barbaadee kottaa nu bira dhaabbachaa jedhee miti. Nutu dirqama Oromummaan nutti kenneef hireen Oromoon qawweedhaan cabe qawweedhaan diina isaa ofirraa deebisa jennee waraana kana reach out goonee bakka isaan jiranitti barbaannee dinagdeedhaan utubuudhaaf hamma tokko bira dhaabbachuudhaaf yaalle. Garuu warri ala jiran kun bakka sana waggaa 3 darbe kana hamma qabsoon bilisummaa Oromoo xinnoo karaa qabatee ittitee waraanni bilisummaa Oromoo baadiyyaa Oromiyaa harka 80 ol har'a waraana bilisummaa Oromoo harka jira. Keessumaa baadiyyaan Oromoo. Bakka itti woboon jabaate kanatti woboodhuma kaleessa maqaa dha'uu jibban kana reach out godhanii maal isin gargaarru jechuurra nuyi roadmap qabna akkatti Oromoo bilchinu nutu beeka gaafa jedhan dogongora bara baraan hin irraanfatamne balaa qabutu Oromoo irratti as labsaa jiru ammas jarri kun. Hin dhaggeeffatu yoo ta'an Oromoo hin dhaga'u yoo ta'an Oromoo irratti gabrummaa lammataa deebisuudhaaf akka isaan hin carraaqne Oromoon jara kana balaaleffachuu qaba. Keessumaa Oromoon biyya keessa jiru jarri kun eenyu akka ta'an beekuu danda'uu qaba. Rakkina wayii kaalcharii tokko qabna rakkoo Oromoon. Maqaa namaa dhoofnee namoota saaxiluu irratti dadhabina qabna. Kun immoo qabsoo bilisummaaf gabrummaa jalaa ba'uuf carraaqamu kana keessatti balaa kan fidaa dhufe namoota hammannee garaa bal'annee jiraataa jirra. Sun dhaabbachuu qaba. Jarri kun har'a paartii miti Oromoon kan rakkate. In 2018 we had over 50 Oromo parties. Utuu paartii hamma kana qabnuuti kana caaluu hundeessaa ajjeefame Oromoon kan salphatte. Kanaaf har'a World Oromoo Congress jedhanii maqaa ofii kennanii road map qabna warri jedhan kun Oromoon akka baraaramtu yoo barbaadan. Haatni Oromoo lammata akka hin boonye yoo barbaadan. Fedhiin isaanii aangoo hin ta'u yoo ta'e aangoo malee aangoo argannu malee jechuu yoo ta'uu baate kan isaan gochuu qaban waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu. Lubbuun jetteetti irra deebi'uu isaa baay'ee hin barbaadu. Addi bilisummaa Oromoo Oromoodhaaf caasaa inni lafa kaa'e Oromoon hiree mataa isaatii murteeffatu qabaachuu danda'uu qaba. Caasaa sana diriirsanii Oromoon maal barbaada waan jedhu tokko gadi taa'anii baratanii waraana bilisummaa Oromoo isa isaaniif kufee kuffisaa jiru warra isa jaallatuuf warra isa jibbu wajjin isaan bukkee isaan bira dhaabbatanii isaan jabeessanii maal isin gargaaru jechuurra nuyi road map Oromiyaa nutu beeka. Ijoolleen bosona jiran
sababni uffati isaanii biyyoo fakkaatuuf ijoolleen kun namoonni bosona jiran kun hin baranne jedhanii yoo yaadan they are dead wrong. Bosona sana keessa Oromiyaa bulchuu kan danda'an, siyaasa kan beekan, doktorota kan ta'an, ministeera adda addaa ta'uu warra danda'antu bosona sana keessa jira. Har'a piroofeesaroota nuyi dokteerota sababa jedhamaniif, sababa biyya alaa kana waan hunduu babbareedanii argamneef, jarri sun akka hin beeknetti yoo fudhanne we are wrong. Uummanni Oromoo nama har'a paartiin sii fidee dhufa jedhu balaaleffachuu qaba. Uummata Hararii fi uummata Baalee yaadatu yoo ta'e fi waggaa lamaan dura natti fakkaata yeroo paartiin adda addaa wal diiganii dhaqan akkuma duriitti tokko ta'aatii kottaa malee nuyi Oromoo shan hin beennu, jaarmayaa Oromoo shan hin beennu nurraa deemaa jedhaniiti. Har'allee warra har'a roodmaappii isiniif qabna nuyi paartii ijaarre jedhu kana Oromoon biyya keessa jiru deemaa. Warra nuuf du'ee ajjeesaa jiru, warra salphinaa nu baase, yeroo itti Oromootti dukkanaa'e warra bosona keessatti hafee agabuusaa asiin nu ga'e isaanii wajjin dhaabbadhaa, isaanii wajjin waliigalaati. Kottaa Oromiyaadhaaf roodmaappii isaan isinitti agarsiisan isaanii wajjin hojjedhaa jedhee deebisuu danda'uu qaba. Oromoo koo, Oromoon biyya jirtan kan isin gochuu qabdan eenyu isiniif du'aa akka jiru malee nuyi warra diiyaaspooraa teenyee konkolaataa gaarii oofaa, jireenya bashannanaa jiraachaa, yuunivarsiitii keessaa barsiisaa, akka barbaanne taane gaafa bilisi dhufu immoo shaanxaa keenya hidhannee dhandhee ministeera ta'uudhaaf, koongirasii taanee paarlaamaa keessa galuudhaaf warra of qopheessaa jirru kana afaan keenya nu qabsiisuu danda'uu qabu. World Oromoo Congress Oromoodhaaf roodmaappii baasuu kan inni danda'u dura woboodhaa wajjin walii galuu danda'uu qaba. Dura warra mana hidhaa keessa waggaa meeqa dararamaa jiran, ijoollee har'a bosona keessaa lubbuu qaqqaalii isaanii kennanii kumaatamatti dhabneerra waggaa 3 kana keessatti. Tola miti bilisni kun kan dhufaa jiru. Isaanii wajjin walii galanii Oromoo kanaaf hojjechuu yoo barbaadan hin danda'ama. Beekumsa isaaniitiin Oromoo bira dhaabbachuu hin danda'u. Garuu dhaqanii maal isin gargaarra? Woboon jara kana eessa akka isaan jiran hin beeku. Maaliif jarri kun isaan woboon qabsaa'aa jira bosonaa. Hunda keenya bilbila kaasee yerootti nutti bilbilutti hin jiru. Nutu woboo gaafate maaliin isin bira dhaabbanna? Akkamitti Oromoo kana bilisa baafna? Haati Oromoo akka hin boonye gochuudhaaf isin too bosona jira. Maal isinii goona jenneerra utuu ta'ani. Nuyi warri asii warri piroofeesara ta'an, warri dokteerota ofiin jedhan, warri yuunivarsiitii keessa jiran dura woboo taasa'anii wobootu uummata Oromoo salphinaa baase isaanii wajjin yoo roodmaappiis qabaatan, yoo kontribuushinii gochuu danda'an karaa seeraatiin, karaa barumsaatiin, karaa dinagdeetiin Oromiyaa kana misoomsuudhaaf fedhii isaanii yoo ta'e dura warra isaaniif kufee kuffisaa jiru bira dhaabbachuu danda'uu qabu. Uummanni Tigraay jaarmiyaa siyaasaa adda addaa qabu. Waliigaltee hin qaban turan. In detail I do know this. Garuu when it comes to waa'ee interestii Tigraay yoo ta'e, waa'ee fedhii Tigraay, waa'ee dantaa uummata Tigree yoo ta'e tokko ta'an. Namni qilleensi isaan gidduu hin baane dantaa Oromootiif yoo ta'e jarri kun kan qabsaa'aa jiran, kan har'a paartii dhaabuuf yaalaa jiran dura warra achii wajjin walitti haasa'uudha. Oromoon akkas jechuu ni qaba. Oromoon biyya keessa jiru. Kottaa warran isiniif uummata keessan biyya jiruuf kufee kuffisaa jiru wajjin haasa'aati. Kottaa roodmaappii keessan nutti agarsiisaa malee isin har'a nu bulchuudhaaf gaafa ijoolleen kun itti du'an isin immoo dhuftanii paarlaamaa keessa taa'uudhaaf hin danda'amu jechuu danda'uu qaba Oromoon. Balaan kun akka hin dhufne an wantan isaan kadhadhu namoota hubannoo hin qabneen burjaajessanii Oromoo bakka lamatti qooduurra warra nama burjaajessan kana afaan isaanii akka qabatan Oromoon karaa adda addaatiin miidiyaadhaan gaditti bahee dhuunfaadhaan itti barreessee itti bilbilee Oromoo addaan hin qoodina. Isinirraa kan ka'e jaarmiyaa siyaasaa dhaabne jettanirraa kan ka'e Oromoon addaan qoodamuuf mala. Addaan qoodamuuf deema. Warra hubannoo hin qabne akka isin woboo hin jibbitan,
akkasin woboo jibbitaniif woboo bira kan dhaabbanne gochuu maltu afaan keessan qabadhaati woboo bira dhaabbadhaati Oromoon bilisoomu. Gara fuulduraatti erga diina keenya ofirraa cabsine erga biyya keessa gallee qabsoofne erga haati Oromoo boo'ichirraa dhaabbate yoo fedhan biyya keessa galanii uummata isaanii tajaajilanii aangoo amma hawwan kanatti dhufuun hin danda'amu. Garuu har'a ala taa'anii woboon diina ofirraa kuffisee ari'ee utumayyuu dhumni hin dhufin utuudhumayyuu hin xumuramin ala kanaa aangoon nuuf mala. Egaa it's time for us to share power jenneet fa'a poostii gochuu jalqabne bar. Aangoon hunduma keenya hiramuu qaba egaa. Aangoo isa kamtu hirama? Aangoo itti ijoolleen keenya itti dhumtetu isaan warra ala teenyu hirama? Abdiin koo Oromoon haati Oromoo akka hin boonye, daangaan Oromoo diinaan akka hin sarbamne, Oromoon haati ilmoon ishee manaa baatee galuuf akka dandeessuudha malee namni ala jirru kun aangoodhaaf of qopheessuudhaan jaarmayaa siyaasaa dhaabnee bordhannee paarlaamaa keessa galuuf warra of qopheessinu irraa of eegnu. Oromoon jara kanatti jala sararee itti haa himu. Nu isin hin barbaannu woboot nu bira jira. Caasaa adda bilisummaa Oromoo jalatti waan Oromoon barbaadu warra baratan, warra Oromoo bulchuu danda'u, warra Oromiyaa geggeessuu danda'u, warra dantaa Oromootiif lubbuu isaa kenne bira dhaabbannaa. Nuyi warri ala jirru yoo dandeenye dinagdeedhaan isaan bira dhaabbanna. The least we can do. Kanan siin jedha boleessa. Hedduu galatoomi Jaalhiree yaada bilchaataa yaada miidhagaadha. Fakkeenya hedduu uummata Tigraay illee kaastee dubbatteetta. Qabsoon Oromoo dhuguma akkuma isin jettanii karaa adda bilisummaa Oromootiin kan deemamaa ture waggaa 40dha. Warri qabsoo barbaadu immoo waraanni bilisummaa Oromoo akkuma ati jette waamicha dhiyeessee ture. Koottaa warri nu hoogganuu barbaadan dandeettii keessanii fi humna qabdaniin nu hooggana nu keessa taa'ati nu hooggana garuu ala teessanii nu hoogganta kan jedhu kaasee ture jechuudha. Isa kanaaf deebii kanaa kan ta'u atillee akka ragaa bahaa jirtutti balbala waraana bilisummaa Oromoo karaa waraanni bilisummaa Oromootti gargaaramu bar ofii kootiin barbaadeen dhufe isinis barbaadatii dhaqaa gaafadhaati jalatti hoogganamaa hojjedhaadha. Kuni dhaamsa baay'ee nama hundaaf iyyuu barumsa ta'uu yaada. Kanaaf hedduu galatoomi irra deebi'ee Jaallubu silaati yaadaati kaaste keessatti yaada baay'ee miidhagaatu kaastee turte waa'ee adda bilisummaa Oromoo angoomuudhaa fi angoo barbaadaa kan jedhamu kaa'ee ture miidiyaa adda addaa irratti jettee kaastee turte. Asirratti addi bilisummaa Oromoo yoo angoome jechuun isaan kan dhukkubsu jechuudha moo addi bilisummaa Oromoo angoo yoo kan qabatu ta'e jaarmiyaa waraana qabu, dippiloomaasii qabu, miseensa qabu, dabballee qabudha. Jaarmiyaan amma gadi bahaa jiru kun yookaan immoo roodmaappiin amma Oromoo Koongirees Woorlid jedhee gadi ba'e kuni miseensa qabu, waraana qabu bara 2018 sila kaaseen ture. Oromoon otoo qawweetti amanee waraana isaa hiikkachiisuu baate har'a silaa beelli Boorana keessatti nama fixaa jiru nama bira darbee horii fixaa jiru kun hin jiru ture. Beelli silaa har'a Baalee keessatti waggaa 3 guutuuf intarneetii irraa cufanii akka namni dhaqee isaan hin daawwanne godhanii ijoollee aktivistoota achirra hojjetu sana mana hidhaatti guuranii uummata kana har'a lafee isaanii qofa sooshaal miidiyaa irratti jaarraa 21ffaa keessa irratti yeroo namni goofandii adurreedhaaf doolaara 15,000 yookaan sareedhaaf doolaara 10,020 30 yeroo walitti qabamutti ilmi namaa bifa kanaan minaanii fi bishaan dhabee yeroo laalamaa jiru hedduu nama gaddisiisa. Isa kanaafi mee addi bilisummaa Oromoo yoo aangoo qabate yoo paaworii qabate waan irratti hojjechaa ture caasaa qaba. Isa kanaaf warri amma adda bilisummaa Oromoo aangoo barbaade jedhu kun maal of harkaa qaba? Miseensi isaanii nama meeqa? Caasan isaanii yookaan waraanni isaanii eessadha? Kan jedhu irratti yaada kee waan godhiti konsentireet godhiti ibsi kana. Mee kanaaf deebii maal qabda? Gaaffii bareedaa ammas ittiin deebi'eeti waan kana keessatti hin jedha. Waan baay'eetti jira as keessatti warra amma jiran adda bilisummaa Oromoo aangoo barbaachaadha ajandaa mataasaa qaba. Kaafaawwan aangoo barbaachaadha kan jedhu jira. Ammallee deebi'eetti hima. Adda bilisummaa Oromoo of aangoomsuudha. Uummata otii barkaan qawwee hidhatee immoo bosonatti gale. Isaan miti kan sagantaa kana baaseef
ummanni adda bilisummaa Oromoo dirqamaa miti kan ummata baase. Gabrummaa haala biyya sana keessa jirutu ummata kakkaase. Maaliif kaayyoon adda bilisummaa Oromoo ofiin bulchuudha mallee deddeebi'etti nima. Ofiin bulchuu hiree murteeffannaa hanga Oromiyaa walabaa independent Oromiyaa kan taatu walabamsuu Oromiyaa fi bilisummaa ummata birmadummaa ummata biyya sanatti eeguudha. Kan Oromiyaa eeguudha. Kanadha kan ummata kakkaase miliyoonaan. Har'aa miti mallas ofiisaallee dubbateera. Osoo ummanni Oromoo guutummaatti kaayyoo adda bilisummaa Oromoo amanee fudhatee ta'ee salaa jedhe. Nullee guyyaa tokko waggaa 20 miti guyyaa tokko biyya sana keessatti hin bullu jedhe. TDF ni beekti kaayyoo adda bilisummaa Oromoo lafarraa akka sibiila akka jabaachaa jiru. Warra amma Oromoo Koongirees jedhan sana kaayyoo kana Oromiyaan akka bilisoomtu hin barbaadan. Lammaffaa madda galii hin qaban. Oromoo bilisoomsina Oromoon beela'ee Oromoon dheebote gaafa abaawoon adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo Qaallittii fi Aqaaqii keessatti gaafa summii nyaatamu guyyaa tokko gabbahanii hin dubbanne. Ani isinitti hima. Kana irratti beekuu qabna addaan calaluu qabna. Adda bilisummaa Oromoo ooraa yookaan Oromoo Relief Association dhaabbatee ummata beela'ee keessatti bara dheeraa hojjechaa ture irratti cufsiisaa bahan. Isinitti hima. Isaan hojii isaanii hojii tiikaati. Afaan Oromoo dubbatan malee kan diina Oromoo Oromiyaa kana sana keessatti maccaasaa kan jiruuti. Namoonni tokko fuudhaniiti qabsoo kana keessatti akka gandaa fi akka naannootti fudhatanii deeman. Adda bilisummaa Oromoo gandaa miti kan qabsaa'u, naannoo miti kan qabsaa'u, biyyaaf qabsaa'aa jira kan hubachuu qabu. Nuyi kan qabsoo fudhanneeti kaayyoo adda bilisummaa Oromoo qabsoo jedhan Oromiyaa takkitti biyya kan qabnu afaan tokko kan afaan Oromoo qabnu kanaaf tiksuudhaaf naannoo keenyatti diina nafxanyaa yookaan immoo abashootaan kan marfamee jiru. Har'a Gondar Gojaam keessatti beella jira. Oromiyaa keessatti beelli deebi'ee dhufeeraa jechuudha. Naannoo nunnuu keessatti agartaniitu mana hidhaa keessatti akka bineensaatti baasanii kan ijoollee keenya ajjeesan. Waggaa 6 mucaa waggaa 6 fuulduratti abbaan isaanii isaan jedhan qalan argan guyyaa tokko hin dubbanne. Mirga dhala namaati Oromoon maaliif ajjeefamaa jira? Waan didee fi abbaa qabeenyummaa isaati. Alagaaf hin kennu jedheeti wareegamaa kan jiru. Wareegama gurguddaa kaffalaa jiru. Isaan as keessatti wal fara keessa nyaacha uummata irra dinagdee uggurachaa as keessa miidiyaa irratti ta'aniiti sa'aatii 24 ajandaa adda addaatti kennaniiti kan Abiyyi kafaluuf sanaaf. Abiyyi jiraachisuudhaaf kan isaan fiigaa jiran. Kanaan durallee adda bilisummaa Oromoo dhabamuu qaba. Baduu qabu. Abiyyiin barbaachisu. Abiyyi qofadha. Hiree uummata Itoophiyaa kana kan murteessuu danda'u jedhaniiti. Abiyyi aangoorra kan ka'e jaruma ammaa kanaati. Adda bilisummaa Oromoo lafarratti akkan sossoone. Adda bilisummaa Oromoo biyya galeetti hoteelatti seenu dhabee bara. Miseensa adda bilisummaa Oromoo bakka itti bulmaataa dhabe. Bakka inni itti boqotu biyya isaatiitti wareegamaa ba'e sana waraanni bilisummaa Oromoo bakka seenuu dhabe. Sa'aatii meeqa ala irratti aduu irratti qorarra ture. Hanga kanaatti jechuudha. Isoo Oromoon qabsaa'anii adda bilisummaa Oromoo qaama Oromooti maleessa qaama biraa miti nuyi. Nuyi saba addaarra miti kan dhufne. Isaan maal jedhu Itoophiyaa nuyi akka aalaatti nu ilaalaa jiru. Akka saba aalaatti akkam lammii biyya sanallee nu ilaala. Eeyyee nuyi nama addaati nama Oromoo waan taaneef biyya keenya Oromiyaadha. Itoophiyaa miti sirri ammallee har'as booris nuyi Itoophiyaa miti. Itoophiyaan kan Oromoo nyaatte kan Oromoon akka gomanaa daancee kan Oromoo qaqqalchiiste akka Abbaa Jifaar kan Oromoof gurgurate abashoota durba babbareedaa kun afar abashoota kan gurgurachise kennaa ture bara Minilik akka kana miti. Ilaala naannoo biraattis jeneraala ta'eeti kan uummata Oromoo irratti lolatti labsu asimmoo daankiraa kan tumu andarii akka goosaan kanan hojjetu nuyi akka Oromootti ammallee gara fuulduraattis kan ilaalaa jiru. Warra ammallee deemaa jiran jireenya mataa isaanii jalqaba laayifii mataa isaanii akkaataatti jiraatan reenti haawusii keessaa bahuu qabu. Yeroo haawusii keessaa bahuu qabu jalqaba. Hakkaniif guyyaa hojjetanii qabsoo isaaniitiin Oromoon jechuun kan of danda'e jechuudha malee mootummaa irratti hirkatee yookaan namarra hirkatee kan qabsaa'u miti. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessa kan baheeti. Jaaldaa'uun kade uummata Oromoof abbaa gadaa kenneera. Gadaan maalidha? Sirnadha. Seeradha malee nama miti. Abbaa gadaanis bara ammaa kana keessas hin jiru. Abbaa gadaan PP waliin taa'etu kan lola labsaa tureeti. Naannoo Booranaatti. Naannoo Booranaanis beelli kan dhufe kan ammaa uummanni naannoo Booranaas Baalee keessas akkasitti rakkachaa jira. Artifishaal yookaan immoo artifishaal beeladha kan fidan saawwaa isaanii akka du'u. Maaliif Oromoo isaan ijoollee isaanii achi keessa oomishanii qabsootti waan bobbaasaniif rifeenji gochaa jira mootummaa. Oromoon kana beekuu qaba.
Waangeen kan isaan dha'e revenge dhafu. Revenge maaliif warra ammas keessa jirani maaliif wanta kana gargaara. Fuudhaniitti abiyyitti geessu horii. Fuudhanii abiyyitti geessu. Hacaaluun gaafa du'e maatii hacaaluuf jedhe fuudhaniitti abiyyitti geessu. Kana hundaa kan ilaaluu dandeenyu ija maaliitiin isaan amma dhufaniiti nuyi dhaabarra dhaaba dhaluu dhiisneeti dhaaba bilisummaa irratti bilisummaa gabrummaa keessa bilisummaa yoo dhallee gaarii ture. Isaan garuu dhaabarra dhaaba dhalu. Dhaaba kana falaaleeffatu. Guyyaa tokko waa'ee adda bilisummaa Oromoo kaasanii beeku. Because sagantaa adda bilisummaa Oromoo isaaniif bakka hin qabu jechuudha. Maaliif kaayyoo sana fudhannee jechuudha. Kaayyoo gataniiti kaayyoo namaa yookaan immoo dantaa namaa irratti hojjechuudhaaf halkaniif guyyaa fiigaa jiru. Wanti kun warra biyya keenya jiru qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoon abbaan qabsoon Oromoo biyyaati. Akka kanaan dura bara qeerroo sanaan ijoollee keenya mana dhagursiisu qabeenya Oromoo saamsisu kan jibbite ajjeesisu nama ajjeesaniiti rukutaa rasaasaan rukuta. Adda bilisummaa Oromoo bineensa tokkollee akka rukutamu muka tokkollee bosona Oromiyaa keessa akka ciramullee barbaadu mirga isaatii hanga kana beeku. Warra amma jiran garuu rukutamuu qabu, ajjeefamuu qabu, saamamuu qabu warra isaaniif hin bulle jechuudha. Kuni bilisummaa warra riphee lolaa yookaan warra sabaa bilisoomsuuf warra qophaa'ee akkasin godhu. Kanaaf gatta'anii ammallee yeroon isaanii gabaabaadha. Waakkabuun isaan qabeenya isaan kanaan dura guuttachaa turan fidanii waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoof laachuu qabu. Isaanillee barachuu qabu. Dabballee qabna, sagantaa siyaasaa qabna, kitaaba qabna, inni barsiisna. Dhufanii baratuu qabu malee ani Oromoof hin qabsaa, ani akkasin godha, miidiyaa irratti abaluu kiyya akkasin hojjetu. Hin hojjetu kana ammallee yaada isaanii Oromoo qabsoo Oromoo keessatti waraana bilisummaa Oromoo irra kaasuu qabu yaada isaanii. Amma booddee namni gabroomuu hin jiru. Lama hattee lama hin gannee jette hattuun hattee. Kanaafu amma booddee hattuun hattuma karaa barteen sanan kana dhuftan irra deebi'aa fi gattaati marii keessan itti fufa. As keessaa afaan hin beekna, jecha hin beekna, faaloorii baay'ee qabna, mootummaan nu deeggara, waan baarbee goonaa jettanii akka asmaaritti iyyaa ooltan no one is accepting that. Namni tokko acceptii gochuu hin danda'u. Isaan ni beekan isaanu adda bilisummaa Oromoo kaayyoo bilisummaa Oromoo uummata aangoomsu ana aangoon qaba maleessa abbaan barbaadu anatu si beeka jedheeti anarra aangoon hin danda'u. Ani ofiin hin bulchu. Gaafa ofiin dadhabe yeroo sana dirmannaan isaan waamnaa jechuudha. Gaafa Oromoon of bulchuu dadhabe ofiisaa hojjechuu dadhabe miliyoona 4 waggaatti yuunivarsiitii impaayera sana keessatti Oromoon eebbifamaa jira bara. Every year 4 million Oromoo student graduation gochaa jira. Kana of bulchuu hin danda'u. Oromoon hanga ammoo of bulchaa jiru qeesaa irra eenyu bulchaa jira. Abiyyi bulchaa jira. Gaafa abiyyi aangorra fidaniiti habaa'uun baduu qabaatiitu nu bulchu jedhaniiti istiraakchara amma deeman kana deemaa jiru. Kanaafuu wanta kanarratti gurra isaanii irra caloo haa ta'u miidiyaa irra bahanii dubbatan maal jedhan jijjiirraa tokko waan fidanii hin qaban. Waraanas hin qabdan yoo waraana barbaadan waraana bilisummaa Oromoo dinagdee isaan kanaan dura kisaaraa beenya isa kanaan dura fidan waraana bilisummaa Oromootti galcha. Lammaffaa immoo waan tokko hubachuu qabna. Nuyi qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoos ta'e kan bilisummaa Oromiyaa fi walabummaa Oromiyaaf warra qabsoofnu uummata keenya gumaa barbaachaa miti. Nuyi gumaa nyaachuu miti kan qabsaa'aa jiru. Lafa furachuu miti. Fooqii ijaarrachuu miti kan qabsaa'aa jiru. Kana hubachuu qabna. Nuyi kan qabsoofnu Oromiyaan bilisoomuu qabdi, walabumuu qabdi. Abashaan lammaffaan paayira sana keessatti Oromoo irratti mataa ishee ol godhachee hin deemtu. Sirna achi keessa ijaarameen sun diigamee sirna Oromoo gadaa akkaataa Oromoon reessaa murteeffatee abbaa qabeenyaa ta'ee addunyaa irratti beekame akka jiraatutti qabsaa'aa jira maleessa nuyi gumaa nyaachuu miti. Isaan garuu gumaa barbaachaa dhabu. Si dubbachaa jira qarshina amma kanan barbaada. Si dubbachaa jira hanga kana. Nuyi akkas miti. Ofii keenya irratti hirkanneeti siyaasa keenya gaggeessaa jirra. Hawaasa keenya gaggeessaa jirra. Aadaa keenya gaggeessaa jirra. Kana hubachuu qaba. Yoo kana hin hubanne ammallee gatta'anii mana barumsaa seenuu qabu. Yaaftu baak iskuulii ta'uu qabu. Isaanii taayilantii isaanii waan piroofeshinaalii isaan baratanii Oromiyaaf miti isaaniif damoozatti nyaachisuullee hin dandeenye. Jireenya isaaniillee jijjiiruu hin dandeenye. Nuyi piroofeesaras haa ta'u, dooktaras haa ta'u, xiinxalaa siyaasas haa ta'u, we don't care. Inni amma dhimma Oromootti faayidaa hin finneetti as keessaa bakka hin qabu jechuudha. Kanarratti Oromoon hubachuu qaba. Hundumti keenya kanarratti quotationii goone bakka deemnee hundumaa confidence kan qabnu nuyi hattuu miti guyyaa Oromoo wajjin halkan immoo diina Oromoo kan immoo Abiyyi wajjin wal dubbanne asii dinagdee walirraa fudhannu akkasitti Oromootti burjaajessinu walla alaa kana madda dinagdee kan akka gogsinu irratti hojjetan sana dhaabuu qabu.
Ummanni Oromoo warra dhagaanis warra dhageenyis wal dhageessisee qabsoo isaatis kan Oromummaa isaa dirqama Oromummaa qabu sanarratti irratti hojjechuu qabu. Kanarratti hin jedhu. Ijoolleen amma baaleetiin intarneetan jiru jedhan. Maaliif intarneetan bansiisin mootummaa wajjin erga ta'an erga uummata Oromoof qabsaa'anii naannoo baalee sana ijoolleen baalee baay'ee jiru ijoolleen sikumaandoo ijoolleen baay'ee jiru biyya alaa kana keessatti maaliif mootummaa kana uummata keenya intarneetan qabu uummata keenya waan akkasiin qabu maaliif hin dubbanne mootummaa kana namni bar aangoorra gaafa jiru saba isaaf hojjeta malee saba isaaf hin ajjeesu riveenjii hin godhu hin ajjeesu Oromoon maal ta'eennaan ajjeefamu Oromoon maal ta'eennaan intarneetatis miidiyaa adda addaa irratti uggurama Oromoon maal ta'eennaan Jaal Daawud maal balleesseenna isaantu mana hidhaatti galcha Jaal Daawudis isaanuma mana hidhaa yoo Jaal Daawud hidhamee malee biyyi sun nagaan argatu yoo qeerroon hidhamee maleessa nu biyya sana galuu hin dandeenyu warra akkasii jedhaniiti kun pruufiidhaan isiniif fida so maal balleesse warra amma akka jedhan anatu si beekaa jettee qeesini jaartii qeesin macaafa dhiqxee jira kanaafu waan isaan nu beekaniif hin jiru nu hiree keenya ofii murteeffanna biyya keenya ofii bulchina ofiin of bulchina nuyi warra gumaa nyaatu miti qabsoo kan goonu nurraa gattaa'uu qabani adda woboo wajjinis waan mareetan tokkollee hin jiru woboon waraanaadha malee isa uummata miti woboon biyya daangaa tiksaa malee uummata isaati dippendi gochaa jira malee protecti gochaa jira malee isaan wajjin taa'e waan haasa'uu hin qabu diinaadha waan ta'aniif jarriin kun so jalqaba akka hawaasaatti akka caasaatti wal ijaaranii gabbahuu qabu yoo Oromoo ta'an seera Oromoo seera qaba hundumtu sirna qaba malee akka sirna hin qabneetti akkuma isaan kanaan duratti itti guddatan sagalgaalummaa siyaasaan jedhan adda bilisummaa Oromoo sagalgaalummaa siyaasaa gaggeessee hin beeku warra jetteeti seenaan akkas jette sagalgaalummaa siyaasaan jette isheen garuu afaan isheetii yoo gara qabde gaarii ture sagalgaalummaa siyaasaa adda miseensa adda bilisummaa Oromoo naamusa qaba nu miti kan sagooteen irra deddeemnee kan sagalgaalaa ture ni sansakkaa fi naamusa akka intala Oromootti sansakkaa qabna mirga keenya kabachiisu hojjallee baranneeti ofii biyya keenyaafis ofii keenyaa warra jiraannuti har'a sagalgaalummaa siyaasaatti nurratti bar sagalgaalummaa siyaasaa kan qaban isaaniidha waan isaan dubbataniin beekan jechan beekan haasaan beekan wayyaa uffatanii filipistikii dibatanii dubartii miti Oromoo miti Oromoon aadaa qaba akkaataatti dubbatu naamusa qaba akkaataa uummata isaatti wal ijaaruu qaba adda bilisummaa Oromoo sagalgaalummaa siyaasaa takka gaggeessee hin beeku TPLF jalan seenne Amaaraa jalan seenne isaaniidha ergamtoota bara TPLF bara abbaa duulaa jalqabne hanga ammaatti qabsoo Oromoo fuudhaniiti akka gamtaatti Oromiyaa akka Oromiyaatti dhaabbatu fuudhanii ganda keessaa kan galchan ganda isaanii haa badu ammallee gandooftuu diqaalota akkasiiti har'a waa'een Oromoo dubbadhaa jetteeti na fuuldura lubbuu fuuldura dhaabbattee sagalgaalummaa siyaasaa nu jedha adda bilisummaa Oromoo aangoo barbaada adda bilisummaa Oromoo har'as booris aangoo mataasaa uummata isaatu aangoo fudhataa malee kan haadha abboleessa wobootu ofii isaati bulchaa jira ammallee kun waraana kana leenjisee kan galche ishee miti kan leenjise ofii isaatiin ofii leenjise Ameerikaa irra deemee miti waraanan kun leenji kan leenjisuu kan fudhate ofii isaati of leenjise tooftaa lolaa akkatti loolu ofii isaati barsiisee waraana dabbalummaa barsiisee kan akkasitti qaroomsee kan baasee ofii isaati of bulchuu jechuun kanadha jalqaba hiika of bulchuu beekuu qaban hiika sagalgaalummaa beekuu qaban hiika aangoo beekuu qaban aangoo jechuun ashkara namaa jechuudha Oromoon immoo ashkara namaa ta'uu miti kan qabsoo gochaa jiru garba namaa ta'uu miti ergamtuu miti Oromoon ofii isaa bulchaa ofii isaati akkatti deemuu beeka akkatti buluu beeka abbaan akkatti buluu beeka akka ofii isaa bulaa malee akka ollaatti hin bulu namni akka mana keenyaatti bulla akka seenaa keenyaatti bulu kanaaf warra akkasii afaan isaanii jecha Oromoo irratti darbatan jecha jaarmiyaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo irratti darbatan gatta'aniiti of afaan isaanii qabachuu qabu yoon qabannee yeroo isaanitti qabatanii dhufu jechuudha so kanumaan jedhaani haalli jiru kana fakkaata galatoomii walabummaa yeroo naalaatteef ifan hedduu galatoomii jaallubbuu yaada bilchaataa nuu kennite mee jaalhire waan itti dabaltu jira moo gaaffii biraatti hin darbu waan gabaabaa tokko nutti dabaleetu waan biraatti hin darbiniin dura an uummanni Oromoo warra isaaf qabsaa'aa jiruuf warra isarratti qabsaa'aa jiru addaan baasee utuu naa hubatee uummata Oromootiif dhiisa ergaa kana uummanni Oromoo jarri kun warri har'a siif qabsoofna paartii isiniif hinna jedhan kun eessa jiru jedhee Oromoon kana ofiisaatii addaan hin baafata biyya keessaa. Kanaaf har'a yoo an dogongore
namni tokko sababa na jaallatu sababa naannoo sana ta'eef utuu hin ta'in namni kun maayinni kaayyoon isaa jedhee na hubachuu danda'uu qaba. Namoota duukaa hin buuna yoo taane Oromoon ammallee bakka lama bakka sadiitti qoodamee akka Oromootti diinni Oromoo waggaa 150 akka Oromootti nu fixxe. Yeroo addaan nu diigdu garuu naannummaa irratti akka nuyi walirratti qabsoofnu nu gooti. Yoo an ka'ee naannoo kootii waa'ee tokko haasa'e namni naannoo kootii an dogongora isa ta'u hin dogongorin isa ta'u utuu addaan nan baafatin ana duukaa bu'uu yaala. Kana addaan baafatee uummanni Oromoo eenyu isaaf akka du'aa ture eenyu salphina kana keessaa akka isa baasaa jiru beekee warra har'a nuti afaan faajjiidhaan uummata Oromoo kana bakka lama sadiitti burjaajessuuf yaalu kana balaaleffatee ija siyaasaatiin ilaalee nurraa gadi taa'aa jechuu ni danda'uu qaba. Uummanni biyya keessa jirtan kan isiniif qabsaa jiru kan maatii kootiif haadha kootiif Oromoodhaaf akka Oromoon akka Oromootti jiraatu godhee qabsaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo waggaa 50 ol caasaa adda bilisummaa Oromoo marroofaan jalatti guddatan ijoolleen achitti ilkaan isaanii itti buqqifatanii guddatantu har'a dhaaba sana yookaas waraana sana geggeessaa jira. Maaliif ni beeku caasaa adda bilisummaa Oromoo. Addi bilisummaa Oromoo lubbuun lafa keessatti uummati akka aangoo kan mataa isaatii qabaatu. Hiree biyya isaa irratti abbaa akka ta'u. Ormi dhufee akka nun bulchine mataa isaatiin mataa isaa akka bulchu warri beekan ijoollee bosona jirtu sanadha. Isaan duukaa bu'aa, isaan gargaaraa, isaan dhaggeeffadhaa malee afaan faajjii ala kanaa deemu irratti gurra hin kenninaa jechuun hin barbaada uummata Oromootiif. Galatoomii gara biraatti. Hedduu galatoomii jaalhiree. Yeroo ammaa kana keessatti uummanni Oromoo bara dheeraa jaarmiyaa hedduu qabaachaa ture. Haala hin taane keessa darbeera. Bara 2008 change jedhamee dhufe. Sanarra darbee bara 2011 bara 2010 hamma bara 2021 kanatti jaarmiyaan dhalachaatuma ture. Amma garuu uummanni Oromoo waa hunda argeera silas dubbanneerra. Jaarmiyaan Oromoon qabu jaarmiyaa lamadha jedhameera. ABO fi KFO. Akka Oromootitti hawaasni Oromoo daasporaan Oromoo jiru kuni KFO fi ABO'n qabsoo Oromoo keessatti gahee olaanaa qabaachuu isaanii amanee yoo jiraate. Maaliif akka hawaasatitti maal gochuu qabnaa? Yeroon ammaa kun daasporaa Oromoo irraa maaltu eeggama? Akkamittiin ijoollee kana utubuu dandeenya? Impaayera kufaa jiru kana yookaan immoo diigamaa jiru kana yookaan kufaa jiru kana bifa kamiin akka isiin uummata keenya irratti hin jigne yookaan immoo bifa kamiin of dandamachiisuu dandeenya? Baay'inni keenya akkuma baay'ina keenya qabnuun rakkataa hedduu qabna. Qabeenyi keenya akka hin qisaasamnee fi qabeenyi keenya akka hin mancaaneef maal hojjechaa jirra akka daasporaa Oromootti? Yoo kun hojjetamuu dhaabe hawaasni Oromoo inni hiriira waamaa ture, inni walgahii waamaa ture, inni gofandii kennaa jechaa ture. Har'a eessa jira? Yoo argitee jiraatte uummanni Tigraay hiriira waamuu, walgahii waamuu haala amma uummanni sun keessa jiruu fi rakkoo uummata kanaaf gargaarsa gama hundaaniyyuu walgahii irratti waamanii gofandii bananii uummata isaanii kan beela'ees kan lolaa jirus kan gama dippiloomaasiitiin illee waan sadii yeroo tokko dhagaa tokkoon simbira sadii ajjeesaa jiru. Uummata isaanii beela'ee fi maallaqa walitti qabaa jiru, waraana isaaniis gargaaraa jiru, dippiloomaasiis hojjechaa jiru. Daasporaan Oromoo kana maaliif hojjechuu dadhabettanii yaaddu? Yaallubu. Galatoomii ammas gaafuma gaafiidha. Garuu kun marii waan ta'eef hin dadhabnu. Waan hedduu kaasneerra, waan hedduus jenneerra. Gara daasporaatti yoo deebinu. Engadda DC keessatti hiree ta'e daasporaan achi keessatti nama 10,000 jira Oromoo. Garuu kan ba'e nama 50 akkas jedhanii hiree fa'aaraa turan. Oromoon yeroo ammaa kana keessatti kaaba Walloo gaafa dirooniidhaan xiyyaaraan rukutamu hiriira bahuudhaa fi gaafa isaan qophaa'anii namni tokko kan achi argamu hin jiru. Daasporaan biyya naannoo keessatti bakka hundaatti gaafa isaan baanu namni tokko kana waa'ee Oromootti hiriira baanaa jedhaniiti. Maaliif eenyutti hiriira baanu? Hundumtu isaanii fiifiidha.
hundumtu isaanii tiim lammaa ta'an isaan ammallee kanumarra jiru jechuudha. Amma TDF argatanii TDF jala seenaniiti amma eenyu balaaleffachuu danda'u. Abiyyis kan isaaniiti. Abiyyis smaartiidha. Abiyyi amma boo gaafa TDF jabaattutti TDF jala dhufa. Maal jedhaan inni? Ani bara Amaara kanas fuudheeti isin akkasin rukkutan godhe malee waan tokkoon godhe jedheeti yaada isaa jijjiirratee TDF jala seenuu danda'anis. Kun siyaasaan akkasiidha. Sini galee kanaafuu diyaaspooraan biyyaa kana keessatti kan hojjetu kan caasaa adda bilisummaa Oromoo keessa jiru sabboontoonni qaqqaalii wareegama gurguddaa kaffalaa jiru. Gama dinagdeedhaan. Kun waan sabumuuti. Baay'ee hojjechaa jiru. Karaa taaksii foorsiis haa ta'u, karaa Oromummaanis haa ta'u, karaa eegareenis haa ta'u, karaa caasaanis uummanni hojjechaa jira jechuudha. Gara dinagdeetis. Garuu diyaaspooraan warra ammaa kana keessaa uummata diyaaspooraan nutu simbilisoomsaa jedheeti World Oromoo Konfiraansii moo jettan sanaatu isatu amma ajandaa fudhateeti kaayyoo uummata sammuu Oromoo kana fudhatee gara sana deemaa jira. Akka arguutti. Namni tokko kan karaa kana rood maappii kanaatu ammammoo gidduu kana namni hiriira bahus hin jiru, kan du'es hin du'amu, naannoo Wallaggaa Bahaa keessatti, Lixaa keessatti kan wareegamaa jiru, kan Gujii keessattis, karaa Harargees, karaa Walloos kan deemaa jiru kun waan tokko isaanitti hin fakkaatu. Waan tokko amma kaayyoon isaanii gara rood maappii kana deemee jira. Karaa kana bilisoomnaa jedhanii deemaa jiru. Wanti kun immoo akka kana deemaa hin ta'u. Isaan ammallee maal jedhan ammallee ajandaa mataa isaanii qabu jechuudha. Istiraakcharii mataa isaanii qabu, kaayyoo mataa isaanii qabu. Oromoon garuu warra ammaa qabsoo kana keessa jiru sagantaa adda bilisummaa Oromoo dirqama Oromummaa kana sakaleessa nu kenname sana galmaan geessisuuf dabballoonnis miidiyaanis bakka hunda hawaasa kana akkatti ijaaramuu irratti hojjechuu qabna. Hawaasni keenya baay'inaan isaanii sabboonummaa qabu malee beekumsa hin qaban. Beekumsa Oromoo ta'uu isaanii ni boonu garuu deeply knowledge hin qaban. Ogummaa wisdom kan jedhamu sana hin qaban jechuudha. Hanqina wisdomii qabna. Hanqina beekumsa qabna. Hanqina ejjennoo qabna jechuudha. Ejjennoo kanatti jabaachuudhaaf haala amma deemaa jiru waliin adeemsa keenyatti sirreeffachuu qabna. Uummata keenya barsiisuu walitti dhufuu naannoo keenya baay'ee hojjechaa jiru. Baay'ee uummata kakkaasaa jiru. Uummata dammaqsaa jiru. Naannoo keenyaatti rakkoon hin jiru. Amma kan argamu naannoo warra Ameerikaa fi Irooppii kana keessaatti. Naannoo Ingilaandis baay'ee gaarii deemaa jira. Kanaaf ammallee hiriira mormii waamachuudhaa fi akka hawaasaattis marii keessa jirra. Warra hojjetamu viizibiliidha. Ol hin baane sababa koovidiinis ture. Namoonni tokko reefuu babbanamaa jira. Reefuu hojii seenaa jiru. Reefuu banamaa jira. Hanqina kanatti naannoo keenyatti waan akkasii jiraas jechuu kooti. So kanumaan jedhaan ammaaf haalli jiru kana fakkaata. Warra ajandaa akkasii immoo kennan hawaasaa keenya irratti yoo dhaabbatanis gaariidha. Isaan immoo miidiyaa irra malee dhaabbiidhaan hin jirani. Hojii irratti hin jiran. Ani waan argeef ibadha. Hojii irra hin jirani garuu miidiyaa irra lallabanii ajandaa facaasanii summii facaasanii deemaa jiru. Abiyyi pirootektii gochuudhaa fi tiim lammaammas warra biyya jiran wajjiniin Oromoodha. Oromoo biyya bulchaa jira. Oromoon biyya yoo bulche Oromoof dhaabbata. Oromoon yoo biyya bulche Oromoon bari gibira kan kaffaluu fi mindaa isaan amma qotee bulaan Oromoo miila qullaa deema. Isaan immoo laand kiloozariidhaan biyya sana keessatti deemaa jiru. Mana gaarii keessatti rafaa jiru. Qotee bulaan Oromoo ruufii isaatii roobatti roobaa jira. Isaan garuu mana viillaa keessatti rafaa jiru. Kanadha. Qotee bulaan Oromoo bargatii isaan arganne. Amma biyya sana keessatti mootummaan uummata sodaachisaa malee mootummaatu uummata sodaatu. Amma uummatatu deebi'ee horii isaatti kennee taaksii kaffalee uummata sodaachaa jira. Mootummaa sodaachaa jira jechuudha. Ilaali oppoozitiidha. Sila uummatatu mootummaatu uummata sodaachuu qabaa ture. Uummata rispeektii gochuu qabaa ture. Adeemee abbolaa isaatiif kan bosona jiru irratti olalatti oofaa hin mallu ture. Maaliif erga mootummaan Oromiyaaf dhaabbate kan achi lulus biyya isaaf lola kan asitti Oromiyaaf bulchaa arga jedhe walitti dhufuu qabanitti dhufanii haasa'uu qabaa turan. Rakkoo siyaasaa jiru sana maalidha Oromoon waan barbaada? Fedhiin Oromoo maalidha? Jedhanii wal hubachisuu qabachaa turan. Garuu kanarratti hojjechaa jiran. Akka kana Oromoon tokko taa'ee kan mari'anne waan adda addaa irratti facaasaa jiru. Oromoon immoo kanarratti wisdomii argachuu qaba. Dammaquu qaba. Hubannaa argachuu qaba. Gara qabsoo bilisummaa Oromootti yoo dhufe gaariidha. Ija isaanii hin banamaa jechuudha. Maaliif ammallee diina wajjin deemu jiru ni jiru. Kanaaf gara qabsoo bilisummaa Oromoo dhufanii fudhachuu hin danda'an. Galatoomii jaallubu
Jaalhiree waan itti dabaltu itti dabaliiti mala woboon gara Finfinneetti deemaa jiru keessaa galgala kana akkuma argaa jirru Shawaa Roobitii TDF fi woboonii to'annoo jala oolchanii jiru. Isa kanaan wal qabatee akkasumatti gama zoonii lixaatiinis magaalaa hedduu to'annoo isaanii jala oolfachaa jiru. Akkasumatti zoonii kibbaatiinis akkasumatti immoo zoonii jiddugaleessaa keessaayis magaalaan hedduun walaba ta'anii kan deemaa jirantu jira. Isa kana bifa kamiin laalaa jirtu simannaa uummataa kan biyya alaa fi kan biyya keessaa kanarratti gaaffii isa sila kaase sanaan akka waan itti dabaltu yoo jiraate sanarratti yaada kee dabaltee waa'ee imala gara Finfinneessa jedhu kanarratti warri biyya keessa jiru gara fuulduraatti maal gochuu qabu akkamittiin of qopheessuu qabu qeerroo fi qarree maal gochuu qaba warri mootummaa keessa jiranis wareegama kafaluu yookaan immoo biyya sana keessaa gara baqaa irratti fuula isaanii garagalfachuurra otoo yeroon ittiin darbin sa'aatii dhumaa kanarratti maal gochuu qabu poolisii Oromiyaa keessa raayyaa ittisa biyyaa keessa warra jiran laallatee yaada kee nu qoodi. Ilaalli obboleessa koo uummanni diyaaspooraa bakka itti qabsoon adda bilisummaa Oromoo yookaas bilisa Oromoo bilisoomsuudhaaf itti saffisaan as deemaa jiru kanatti wanti nuyi gochuu dandeenyu waraana keenya kaleessa bosona keessa turan har'a isaan deeggaruudhaaf dinagdeetu nu barbaachisa malee ajandaa gara biraa fudhannee dhufne wal afaan faajjessuu hin qabnu. Oromoon bilisoomuudhaaf it's a matter of days. Guyyaa muraasatu nu hafe. Kanaaf gadi baanee uummata keenya hamilee ta'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo as saffisaan Finfinnee handhuura Oromiyaa galuudhaaf ka'ee jiru kana dinagdeedhaan gargaaru. Gadi baanee hiriira nagaa gochuudhaan uummata alaa kana mootummaa gamtaa'anitti Oromoo lafarraa ficcisiisaa jira. Oromoon kan qabsaa'uuf kan inni qabsee qawwee kaaseef lola barbaadeetu hin ta'in eeggadda lubbuun kaasteetti as Washington DC'tti hiriira nagaa godhanne xalayaa nuyi galfanne Oromoon biyya isaarra jiraachuu dadhabnaan barattooti isaanii guyyaa saafaadhaan executii godhamaa sababa jiraniif qawwee kaase malee Oromoon lola barbaadee waraana barbaadee akka hin taane garuu hiree mataa isaatii murteeffachuudhaaf lafa isaarra jiraachuu sababa dadhabeef lolaa jira jennee warra bosona jiru kana deeggaruudhaan Oromoon akka lafarraa biyya isaarra jiraachuu dadhabee jiru agarsiisuudhaan wal bira dhaabbannee olola adda addaa irraanfannee namoota ajandaa adda addaa nuu kennan dhiisnee tokkummaa keenya irratti har'a sila baay'ee irratti haasofneerra World Oromo Congress Party warra ijaaran kana. Isaan keessaallee namoonni nuyi itti dhiyaannu, namoonni nuyi jaallannu yoo keessa jiraatan jarri kun Oromoo afaan faajjessuuf malee haadhoo koo maa hin taane. Oromoon jarri sun sababa naannoo koo ta'aniif, naannoo sana ta'aniif isaan duukaa bu'ee Oromoon akka hin bittinnoofne tokko taanee akkuma Oromoon biyya keessaa qabsaa'ota isaaniitii bosonatti bishaan kennaafi biddeen waan qabu kennaafi asiin gahe nus akkasuma tokko taanee jabaannee waraana keenya jabeeffannee xumura akka goonu danda'u gochuu danda'uu qabna. Hiriira nagaa yoo ta'e gadi baanee hiriira nagaa gochuudhaan dinagdee maddisiisuu yoo ta'e gadi baanee tokkummaadhaan dinagdee maddisiifnee lolli kun xumuratti godhamuu qaba. Akka kanatti fudhadha. Waraanni uummanni diyaaspooraa gadi bahee hiriira nagaa gochuudhaan dinagdee maddisiisuudhaan uummata isaa jajjabeessuudhaan kun xumura itti godhamuu qaba jedhee uummata isaa bira dhaabbachuu itti agarsiisuu danda'uu qabna. Hayyoonni biyya alaa jiran yoo hin danda'u ta'an uummanni akka waraana isaa bira dhaabbatu. Oromoon qawweedhaan cabee qawweedhaan bilisooma jedhee bosona jira bosona baanii har'a magaalaa galaa jiru isaan gargaaraa qabsoo kana xumuratti godhaa jedhanii gadi baanii haasa'u. Hin fedhan yoo ta'e afaan isaanii qabatanii taa'u. Biyya keessaa qabsoon baay'ee milkaa'aa jira. Biyya alaatii sababni nuyi afaan uummata keenya faajjessinuuf hin jiru.
Yoo danda'an bira dhaabbachuu yookaan afaan isaanii akka irraa qabatan gochuu. Kanadha kan nuyi gochuu dandeenyu biyya alaa kana. Gara qabsoon bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo amma TDF wajjin ammallee as istiidiyoo kana erga gallee asitti waan baay'eetu as ba'aa jira. Naannoo Shawaa Roobiit akka jirutti naannoo Sameen Shawaa sana naannoo Salaalee fudhadhu. Karaa adda addaatiin waraanni bilisummaa Oromoo TDF wajjin waraana godhan sirriitti milkaa'anii sirriitti diina isaanii irratti mirga argataa ari'aa booji'aa jiru. Yeroo kana uummanni Oromoo dachee Oromoo diinni irraa ari'ame ilmaan Abashaa irraa ari'amte dachee Oromoo qeerroof qarreen bakkee sana jiran amma dheengadda Gidaamii naannoo Gidaamiitu guutummaatti gadhiifame naannoo Qellem Wallaggaati. Bakka sanatti qeerroof qarreen Oromoo tasgabbaa'anii magaalaa tasgabbeessu. Yoo diinni qawwee gatee deemeera ta'e qawwee diinni gate sana qabatanii qeerroof qarreen Salaalee qeerroof qarreen naannoo Oromoo jiran Kamisee Baalee keessa Arsii Wallagga bakka waraanni bilisummaa Oromoo bilisoomse naannoo sana tasgabbeessu. Diinni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin qabeenyaa uummataa akka hin buune akka hin saamne burjaajiin tokko akka kana keessa hin dhufne qarreef qeerroon naannoo sana jiran naannoo isaaniitiif tikfachuu danda'uu qabu. Hayyuun keenya har'a waraana kana geggeessaa jiru marroon illee torban muraasaan dura kanuma haasa'e. Lubbuu keenya qaxxaalii kaffallee naannoo keenya bilisoomsaa jirra. Diinna ofirraa ari'aa jirra. Isin immoo naannoo kana tasgabbeessuudhaan tiksuudhaan darbinee yeroo diina ariinu naannoon kun bakka burjaajii ta'uun qabu. Uummanni saamamuu hin qabu. Jabaattanii naannoo keessan diinarraa eeggachuu qabdu jedhee gorsa kennaa ture. Anis har'a kanuman jedha. Uummanni Oromoo bakka waraanni bilisummaa Oromoo bilisoomse abbaa itti ta'ee biyya isaatii, lafa isaatii, mana isaatii, mana haadha isaatii utuu akka hin saamamne godhee tikfachuu danda'uu qaba, eeggachuu danda'uu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo Finfinneetti seenuudhaaf guyyaa muraasa deemsa sa'atii muraasaatu isaan hafee jira. Finfinnee hudhanii qabanii jiru. Wanti hafe hin jiru. Naannoo Finfinnee shaakiltiin baan naannoo Finfinnee jala jiru hundi isaa waraana bilisummaa Oromootu jala jira. Hamma bosona naannoo Finfinnee jiru waraanni bilisummaa Oromoo baay'ata. Hedduu nama gammachiisa. Oromoon bilisoomteetti bilisoomuudhaaf jirti. Yeroo kana isa bilisoomneerra mitii jenne sana utuu hin ta'in qawweedhaan bilisoomne qawweedhaan bilisa keenya eegganna. Diinni bakka Oromoo dachee Oromoo dhufe Oromoo tiksuun qabu. Kan Oromoo tiksu lammii Oromooti. Qeerroof qarree Oromooti. Isaantu dantaa Oromoo eegsisa. Isaantu Oromoo tiksa. Kanaaf Oromoon biyya keessa jiran itti gaafatama guddaatu isaan irka jira. Naannoo isaanii tikfachuu. Yoo warra immoo mootummaa keessaa har'a hojjetaa jirutti dhufne poolisii Oromiyaa haa ta'an, barsiisota haa ta'an, warra fayyaa irratti nageenya fayyaa irratti hojjetaa jiran, warra hospitaala keessaa hojjetaa jiran haa ta'an, baankiidhaa hojjetaa jiran haa ta'an, tasgabbaa'anii mana isaanii taa'u. Hojii galuun hin danda'ama yoo hamma danda'amutti eessattuu baqachuun hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee handhuura Oromiyaa dhaqaa jira. Har'a magaalaa Gimbiitii, magaalaa Naqamteetii yookaas Arsii Nagalleetii baqatanii Finfinnee yoo dhaqan woboon achis dhaqaa jira. Eessattuu naannoo isaanii dhiisanii baqachuu hin qaban. Gadi tasgabbaa'anii taa'anii balaan uumamee qabeenyi isaanii saamamee gaafa mana duwwaatti dhiisanii deeman sababa mootummaa kanaa wajjin hojjetaniif qabeenya isaanii dhabu malee wanti isaan hambifatan hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo disipiliinii ittiin addi bilisummaa Oromoo kaltiveetii godhee guddise keessatti guddatan nama hin saaman, nama hin dararan, waraana disipiliinii qabudha. Akka waraana
warra Abashaa miti eenyutti iyyuu hin bu'an mirga namaa hin tuqan mirga haadha Oromoo Oromoon akkan sarba Oromiyaan akkan sarbamne daangaansee akkan tuqamne akka hin gabroomne diina jalatti akka hin bulleef qabsaa'aa jiru malee mirga nama tokkoo tuquuf miti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo magaalaa keessa galu tasgabbaa'anii taa'anii yoo danda'an poolisiin Oromiyaa har'as boris dhugaadhammoo guyyaa guyyaadhaan poolisiin Oromiyaa 100, 200, 500 itti galaa jira waraana bilisummaa Oromootti. Kan isaan irraa eegamus kanuma. Bor kan Oromoo tiksan isaanii. Isaantu akkatti qawwee qabatu beeka. Dhaqanii seera caasaa adda bilisummaa Oromoo siyaasa baratanii Oromoo kan tiksan isaan sababa ta'aniif waan itti baqatanii naanii fiiganiif hin qaban. Har'a dhaqanii waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii qawwee diinni itti kenne sana baatanii diina isaan keessa jirtu ofirraa eeguu malee bakkeen itti baqatan hin jiru. Waboon Finfinnee seenaa jira. Jala jira achi Finfinnee jala. Ilaalaas immoo jira. Magaalaa kamiinuu keessa waraanni bilisummaa Oromoo akka biyyoo lafaatti jira. Warri kun warri Oromoo dararaa jiran yeroon utuu itti hin dhiin utuu aduun itti hin dhiin amma dimimmisee bakka jirutti dhaqanii waraanatti makamanii dhaqanii itti kennanii qawwee nu isinii wajjin dhaabbannee uummata keenya tiksina uummata keenya eegna jechuudhaaf hamballee har'allee yeroo qabu. Waggaa 2 darbe 3 darbe kanuma lallabaa turre. Oromoon hidhattoonni Oromoo taatanii sirna nama nyaataa kana keessatti qawwee hidhattanii Oromoo dararaa jirtan dhaqaa firoota keessanitti gala waraana bilisummaa Oromootti gala diina keessan ni wajjin taatanii Oromoo dhiiga hin buusinaa jedhaa turre. Inni ammaa isa dhumaati. Waamicha isa dhumaatu godhamaafii jira waraana bilisummaa Oromooti. Barsiisota yoo taatan taa'aa magaalaa keessa gaafa biyyi tasgabbaa'u barsiisuu keessanitti hin deebitu. Warri baankii keessan hojjettan taa'aa baankii keessa gaafa biyyi tasgabbaa'u hojjettu. Warri fayyaa irratti hojjettan taa'aa gaafa biyyi tasgabbaa'u hin deebitu. Ammayyuu ba'aa baay'eetu sun irra jira. Haatni Oromoo hogeessa fayyaa tokko dhabuu irraa kan ka'e isheen deessu lubbuu ishee dhabuu hin qabdu utuu hin jirtanii. Sababa isin magaalaa keessaa baqattanii Gimbii keessaa Naqamte keessaa Baalee keessaa baqattanii Finfinnee dhaquudhaaf deemtaniif hin jiru. Achuma taa'aa uummata keessan tajaajila. Waraanni bilisummaa Oromoo disipiliinii qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusaan kan as ga'eedha. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyuun hin dararu. Yoo isin hayyamtaniif malee lubbuun kanaan caalaa jechuu dandeessi. Waraan sababa turteef. Waraanni bilisummaa Oromoo mana namaatii illee seenee fudhatee nyaachuudhaaf hayyama hoggana isaatii malee unkaan saamuu miti hayyama hoggana isaatii malee naamusa akkasii qabu fudhatanii nyaachuu hin danda'an. So wanti baqataniif hin jiru, wanti sodaataniif hin jiru. Poolisoonni keenya dhaqaa uummata keessan eegaa tiksaa hojii keessan itti fuftuun jedhaan obboleessa kiyya. Hedduu galatoomii jaalhiree garee Oromummaa kanarratti xiqqoo ishii uummata Oromoof ifa otoo goonee kan jedhuun sammuu koo keessa jira. Kaatanii gargaarsa gama waraana bilisummaa Oromootiin akkasumas taaks foorsii jalatti hammatamtanii woboo gargaaraa turtanii jirtu. Isa kanaaf uummanni Oromoo gargaarsi amma godhamaa jiru waraana bilisummaa Oromootii fi yeroon ammaa kun keessattuu yeroo murteessaadha. Waraanni mootummaa keessas poolisiin akkuma isin amma jechaa jirtanii 500 200 kan galaa jiru jira. Amma immoo sababii yeroo darbe okkarri ka'e sanaan irreechaa gubbaa irratti uummanni keenya baay'ee dararame ijoolleen achirraa hafan gara dirree qabsoo deemanii leenjifamaa jiranii warri leenji'anii ba'an illee argaa jirra miidiyaan nu agarsiisaa jira waan ta'eef. Isa kanaafi meeqa ka'umsa kan akkasii kanaan uummanni Oromoo hammam wal dammaqsee jira. Hammam waan akkasii irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Isinoo maaltu isin kakaase kan jedhuu fi yaada akkamii qabdu kan jedhu irratti jaallubbuu yaada keetti fufi jaalhiriyaati immoo itti aanitti yaada kee nu kennita. Waa'ee mana Oromummaatti hiree fi hin gadhiisa. Akkaataa nu kakkaasee jechuudha. Hireen akka gaariitti yoo bal'isee gaariidha. Maaliif inni hedduun dippilii maaliif akka isaan kakkaa'ee yoo isa gaafattees natti tola. Gaaffii kana isaaf hin dhiisa. Gara ammaa haala deemaa jiru waa'ee
dinagdee Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo, imala gara Finfinnee kana deemaa jiru kun maal agarsiisaa uummanni keenya hangam waraana isaatiif simatee rakkoo tokko malee wanta kana injifatee diina achi naannoo sana jiru irratti tarkaanfii fudhatee kan booji'es waraanni gaafa ta'u du'us ni jira wareegamus guguddaa amma lubbutti kaffalu jira madoonis ni jira. Haa ta'u kana keessa uummanni keenya wajjin akka qabsoo geggeessaa jiru kana keessa uummanni keenya baay'een galateeffadha. Uummata Salaalee, uummata karaa hunda uummanni Oromoo warra qabsoo kana keessatti hirmaachaa jiranii baay'ee galateeffachuun barbaada. Jabaadhaan jedhaan hangam uummanni biyya keessatti isoo diina ta'anii uummanni Oromoo naannoo sana jiru waraana kana galchuuf dhiisuu danda'u. Maaliif erga waraanni keenya erga naamusa hin qabne karaa kana hunda Oromiyaa baddoo kana keessatti qaxxaamuree Finfinnee jalatti galuu baay'ee isa rakkisaa ture jechuudha. Maal agarsiisaa uummanni Oromoo hangam qabsoo kana waliin qabsaa akka jiru uummata Oromoo qabsoorra akka jiru agarsiisaa jechuudha. Gara dinagdeetiin dinagdeen mana Oromummaas ta'ee dargaggoota achi keessa jiranii akkuma maal hojjennaan maal gochuu qabnaadha namni waraana bilisummaa Oromoo mitis kan nu gaafate nuyi ka'umsa keenyaatiif akka addaatti jechuudha oduu dabarsuu manna akkasuma ta'ee yeroo keenya dabarsuu manna mee maal goona seenaa maalii barreessinaadha seenaa keenya keessatti jiruu keenya keessatti galma maalii qabnaa kan jedhu irratti kan kaaneeti waraana bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabbanne uummatadha hawaasa ijoolleen kun dargaggootadha baay'ee hireenii dabarsuu danda'a waa'ee isaanii wanta kana akkasittidha. Kanaafuu gara fuulduraatti leenjii adda addaa deemaa jira. Ammallee dinagdee keenyaatti fufuu qabna akka kanaan duratti. Yoo bilisoomne illee mana Oromummaan kun deemuu qaba kan jedhu yaadan qaba. Oromoon hundumtuu naannoo diyaasporaa kana keessa jiru gara warraaqsa dinagdee yeroo baay'ee dubbadheera. Warraaqsa dinagdee gochuu qabna. Warraaqsa dinagdeedha. Baakboonii keenya ofirratti hirkannee waan jiruufi mootummaan hagamtoonni namni nu gargaaru jiru. Ofii keenya ofirratti hirkannee waan qabsoof Wooboon qawweedhaan lolaa jiran immoo dinagdeedhaan qabsaa'uun tokkodha jechuudha. Wooboodhaa hundumti keenya waraana jechuudha amma haala keessaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ganda namaa dhaqee bishaan dhugu yoo haati Oromoo qoraan baattee deemtee dugda isheerra baateeti balbala isheerra geessa. Maaliif haati Oromoo biddeen yoo tolchite waraanni bilisummaa Oromoo karaa sana yoo darbe bishaan guddistee laattii fi akkasumatti immoo biddeen owwaa kuttee laattiif jechuudha. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo investii gochaa jira uummata isaa. Maaliif uummata keessa waan dhalateef bakka biraa hin dhufne uummata keessa haati Oromoo keessa dhalate Oromiyaa kana haati Oromoo kana boqochisuudhaaf hojjechaa jira. Biyya protectii gochaa jira. Hireen dubbateera daangaa Oromiyaa protectii gochuudha. Uummata Oromoo protectii gochuudha malee uummata Oromoo akka lafarraa buqqisan miti. Qabsoon waraana bilisummaa Oromoo gochaa jiru. Adda bilisummaa Oromoos kanuma jechuudha. Hundumti keenya kan yaadnu kanadha. Uummanni keenya tasgabbaa'uu qaba. Uummanni keenya baqachuu hin qabu. Yoo nu baqanne eenyu dhufee qubata? Alagaatu dhufee qubataa jechuudha. Qabeenya keenya maaliif isin Oromiyaan badhaatuudha. Uummanni Oromoo baqatee bakka itti deemuu hin qabu. Biyya isaatii mana isaa keessatti tasgabbaa'ee taa'uu qaba. Kanaafuu wareegama xiqqoodhaan Oromiyaan akka bilisoomtu kan irratti hojjetamaa jiru. Gammachuu Abbooyyaan yeroo darbe BBC irra dubbataniiru. Wareegama xiqqeessuu kan jedhu jira. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo hegeree booriiti kan Oromiyaa booriiti. Gara boora fuulduraattis lola nurratti ka'uu deema. Garuu lolli kun lammaffaa akka kana nurratti ka'uu hin danda'u. Maaliif daangaa keenya sararraa daangaa keenya irratti gaafa namni tokko daangaa ce'ee dhufu akka aliyaansii akka ollaa akka sabaatti yoo waliin wajjin jiraatan taaksii kaffalanii biyya keenya keessatti seera Oromoo mirga Oromoo kabajanii ofii mirga isaanii kennamee sana kabachisanii yoo jiraatan uummata Oromoo wajjin jiraachuu danda'u. Otherwise uummata jeeqa, uummata saama, uummata dinagdeedhaan burkaachesseessa, uummata olii gadi afooshaan akka waa'eetti walitti hin ijaaramne walitti gochaa kana adda bilisummaa Oromoof waraana bilisummaa Oromoo hin iyyamu jechuudha. Maaliif kan wareegama kaffalu biyya isaaf tiksuudha. Uummata difeendi gochaa jira uummata isaatiif. Roorroo kun hin baay'ate. Haati Oromoo bo'aa jirti. Qabeenyaan saamamaa jira. Amma immoo isaan tooftaan isaanii maaliif uummanni Oromoo akkasitti deeggaree waraana bilisummaa Oromoo karaa ceessaa jira. Inni agartu waggaa lama duraanii gaafa kamiseefaa gaafa deemanii jalqaba nama dhukkubsataa deemaa jiru sana ambulaansii keessa baasanii akkatti ajjeesan agartaniitu. Maal jedhanii balaa Zallaqamoo Minilik Xoorimoo maal jedhaniiti kan sayyaman achi maqaa baasaniif jechuudha. Maqaa baasanii
Minilik maarree minilik waalee maqaa tokko fuudhaniiti shakoota warra masgida keessa jiran warra Oromoo ta'an uummata miskiina lafarra dhagaadhaan akka boofa dhagaadhaan ajjeesaa turan. Uummatatu kana kakkaasee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kana argeeti dargaggeessa akka jirutti bosona keessa seena. Ammas karaa agarsiisaa jiru waraana injifatee miti kan deemaa jiru. Uummatatu injifate. Uummatatu qabsaa'aa jira. Kana hubachuu qabna. Waraana kana ijoollee keenya sidaami darbaa jedheeti uummatatu isaan gaayidii gochaa jira. Qeerroon qarree gaayidii gochaa jira waraana keenya. Yoo danda'an immoo achi keessa makamanii galaa dhiyeessanii buna danfisanii geessanii akkasitti uummanni keenya qabsoorra jira. Waraana keenya qofa miti jechuu kooti. Uummanni keenyaatu gaayidii godheeti injifannoo irratti galmeessaa jira. Kanaaf uummanni keenya baay'ee qaroodha. Dabballoonni achi keessa jiranii baay'ee irratti hojjechaa bahanii waggaa 3 kana dhuguma baay'ee hojjetaniiru. Baay'ee galateeffadha warra biyya alaa garuu please dinagdee warraaqsa dinagdee irratti hojjedhaa. Warraaqsa dinagdee amma nu barbaachisu oduu nu barbaachisu yeroo xiinxalaa hin qabnu yeroo xalaas miti. Yeroo nagaa hafee jira. Nagaan chaansisa darbee jira. Karaa nagaa qabsaa'ee qawwee lafa keenye karaa nagaan siyaasaa keenya gaggeessina hin gaggeessitanidha jedhamee ugguramee jira. Kashlabbootaan namoota kashlabbootaan nama 2-3 qabsoo bilisummaa Oromoo hin buutamne. Hin buutamuu osoo hin ta'in lafarratti harkisame. Isaan qabsoo bilisummaa Oromoo buutanii soo hojiirra oolchanii qabsoo keenya buutanii fuudhanii aangoo fudhatanii jiran. Ofii isaaniillee rakkoo hin baane keessa seenaniiru. Keessattuu fiifiin oppiidiyoon jechuudha. Qabsoo bunnee jedhaniiti kooppii adda bilisummaa Oromoo yeroo hundaa kooppii peessini kooppii gochuu dandeessaa malee akka orjinaala isaa ta'uu hin dandeessu. Si fakkaatu. Kanaaf qabsoon keenya hin buutamne, kashlabbootaas hin buutamne, abashootaas hin buutamne. Isaan smart ta'anii dhufanii danqaa bara isaanii dhuma isaanii irratti akka lammaffaa hin kaane irratti hojjetamaa jira jechuudha. Ofii isaanii of ajjeesan. Abaawoon yeroo sana karaa nagaa jedhe qabsoon karaa nagaa kunoo nuyi dabballoota keenya hawaasa keenya dammaqsine gara amma elekshinii geenyutti hiree isaanii amma murteeffatanii gaafii isaan dhiyeessinaaf hin barsiisna uummata keenya kakkaasa jira lakkii jedhan isaan ismaartii ta'an abilaal abshaalummaa sikiriitii fi waraana waan qabanii fi sammuu waan qaban isaanitti fakkaata. Adda bilisummaa Oromoo garuu akkaataa siyaasaa kanatti deemu biyyattii sana keessa adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo adeemsa riphee lola adeemsa siyaasaa addunyaa waan beekuuf dafee waraana isaatiin gama tokko kaayeti dabballummaa isaatiin waan immoo adeemsa qabsoo isaatiitti fufee sadarkaa ammaa kana geeraa jechuudha. Kanaafuu waan qabsoon keenyas butameera abashoonni kun akkas taane hoggana miti kan hidhame warra dirqama irratti hojii jiru hidhame hoggana hidhamee tokko hin jiru hogganni hojiirra jira. Kan hidhamee qabsoo agarsiisaa jira. Diddaasa agarsiisaa jira. Uummanni Oromoo kana beekuu qaba. Nama miti kan nuyi wanti hoggana jennee kan kaayyoodha. Hogganni keenya nuyi kaayyoo keenyaati. Kaayyoo jennoo keenyaati. Kaayyoo bilisummaa yoo qabanne hogganni keenya kaayyoodha malee raayidii nu godhu warra kaayyoo kana hoggana ta'eeti kaayyoo kana ganee warra deeme kaayyoo hin qabu jechuudha. Inni hoggana miti. Astil hogganni keenya kaayyoo keenyaati. Uummanni kaayyoo waan qabuuf kaayyoo bilisummaa waan barbaaduuf waraana keenya gaayidii gochaa jira. Uummanni Oromoo kan biyya keessa jiru irratti hojjechaa jiru halkan guyyaa waraana isaanii cinaa dhaabbachaa jiru. Warra biyya alaa kana caalaa irratti hojjechuu qabdu gara dirqama Oromummaa akkasumatti immoo warraaqsa dinagdee irratti caatanii kana caalaa akka hojjennu nan gaafadha. Galatoomi kanan jedhamaa fi dhaamsa koos kanadha. Eebbifame. Hedduu galatoomii lubbuu waan natti haasa'aa jirtu hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hin dhabne ammayyuu hojiirra jiru. Kaayyoon isaanii karoorri isaanii roodmaappiin isaan baasan waraannis uummannis dabballeenis qabatee deemaa jiran akka waliigalaatitti. Akkasumoo ta'uu baate na sirreesse. Sirrii. Isa kanaafiyyuu PP'n immoo waraanan qabaa seekuritiin qaba jettee Oromoo adda bilisummaa Oromoo hojiin ala gochuudha taatee kan turte waan sammuu hin qabneef waan adeemsa siyaasaan addunyaatti jiru hin beekneef waraanni inni qabuu fi qarshiin inni qabu yookaan seekuritiin inni qabu hundumtuu karaa irratti hafeedha. Kana yeroo jennu waraanni gara 50,000 olitti lakkaa'amu Tigraay keessatti booji'amuun Oromiyaa keessatti booji'amuun kan agarsiisu jechuudha. Isa kanaaf hedduu galatoomii jaalhiree ati akkuma beekamu dura taa'aa garee Oromummaati natti fakkaata. Gareen Oromummaa immoo taaksii foorsii jalatti hammatama natti fakkaata.
Egaa garee waanuma kana hunduma isaayyuu silaa kaastee turte. Akkamittiin akka waraana bilisummaa Oromoo barbaaddee argatte. Sana booddee kaka'umsa sanaan immoo hojiin ati hojjettee bu'aan ati argisiisaa jirtu guddaadha. Kanaaf warroonni waan kanarraa balbala waraanaa kana rukuchuu didanii deemanii of guruppii mataa isaanii yookaan garee mataa isaanii ijaarranneetu nutis teenyee haasofna warra jedhantu jira. Isa kanaaf barnoota ta'a jedhee waan yaadefanii dhimma kana kaasaa jira. Ati nama barnoota qabu, nama ijoollee qabu, nama dandeettii qabu. Garuu bakka waraanni kun Oromiyaa bosona keessa jira, magaalaa keessa miti. Sana barbaaddee argattee isaan jala teessee hojjettee waraana kana hamma dandeettii keessanii fi humna keessanitti yaadaanis dinagdeedhaanis bira dhaabbatanii deeggaraa jirtu. Taaksii foorsii wajjin walitti hidhatanii jechuudha. Isa kanaafiyyuu mee namoota warra waan akkasii hojii kanarra hojjechuu fi gara fuulduraatti hamlee ta'uu fi danda'u namoota kaaniifillee akka barnoota ta'utti gareen Oromummaa akkamitti ijaarame, yoom ijaarame, taaksii foorsii wajjin immoo akkamitti hojjeta, akkamitti wanni isin galii gootan immoo waraana bira gahuusaa mirkaneeffattanii gurmuun isin ijaaramtanii jirtan gammachuu akkamii qabu, warra kaanii fi warra ijaaramee hin jirree fi ijaaramanii akkamitti hammatamuu danda'u gara taaksii foorsii jalatti. Wanni kun Oromoon hundumtuu mana tokko, galma tokko, biyya tokko sila jaal dubbuun jettee jirti. Kan nuti qabsoomnuuf Oromiyaa fi afaan keenya kana lameen kabachiisuuf jette. Biyyi keenya Oromiyaadha, afaan keenya afaan Oromooti, sabni keenya saba Oromooti. Kanaaf kan dirqama qabnu, dirqamni keenya kanadhaa ittee kan isheen dubbachaa turte. Isa kanaafiyyuu kanarratti achumarraa dhaamsa kee itti dabaliiti. Mee yaada kee nu qooda sirratti akka dura taa'aa garee Oromummaa turtetti yookaan immoo Ayya galatoomi obboleessa komaa inni beektaa gurmuun Oromummaa akkamitti ijaarame irraa yookaan actually anillee dinagdee irratti responsibilitiin koo yoo akkasitti gaafatami koo dura taa'aan keenya qalbeessaa carcar biyya biraa jira. Hin mijannee futuu dhufeera ta'ellee baay'ee gaarii ture har'a. Meebii gaafa biraa deebinee dhufnee kanarratti illee naasofnu. Gurmuun Oromummaa guyyaa Jaal Daawud Ibsaa hogganaan adda bilisummaa Oromoo waraana kana gadi dhiisi sin beeku jedhi kenni jedhamee qabee keessa kootti waan dhalate. Jaal Daawud Ibsaa adda bilisummaa Oromoo kana itti cichanii addi bilisummaa Oromoo kaayyoo gaara addi bilisummaa Oromoo tulluudha. Tulluu kana jigsuun balleessuun hin danda'amu jaarsi jedhan kun waraana kee kana gadhiisi kenni maaf waraana leenjifta yeroo jedhame Jaal Daawud Ibsaa gadi jedhanii akkasitti taa'anii an waraana kana uummata Oromootiif abbootii gadaatti kenneera yeroo jedhan uummanni Oromoo namni isaanitti kennan tokko akkana ana ta'e bare. Gadi baanee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo bosonatti hafe an Oromoodhaafan qabsaa qawwee lafan kaa'u hamma dantaan Oromoo kabajamuu argutti jedhee gaafa inni jedhee qabee waraana kana bira dhaabbachuu akkan qabu amaneen ofii kootii dura. So gadi bayeetan laayivii sooshaal miidiyaa mataa kootii irratti haasa'a. Generationiin nuyi keessa jiraannu yeroo nuyi keessa jiraannu kun yeroo gaariidha. Gareen adda addaa namoonni adda addaa dhuunfaa yeroo argan obboleessi koo tokko garee sana keessaa har'allee koreen wajjiniin hojjetu natti bilbilee atoo kunoo yaada akkasii lafa kaa'aa jirta. Maalan jedhee haasa'aan ture uummanni Oromoo warra isaaf salphinaa bosonatti galee Oromoo salphinaa baasuuf qawwee kaasee jiru bira dhaabbachuu qaba. Kunoo hayyuun keenya nutti dabarsanii kennaniiru. Nuyi ala isa jiraannu, biyya keessa isa jiraannu, amma itti gaafatamaan waraana kanaa nuyi. Nutu bira dhaabbachuu qaba. Kophee itti bituu qabna. Miila rasaas harka isaanii kaa'uu qabna jedhee tan haasa'an ture. Achiin guutuun jedhamu kun natti bilbilee kottumee garee tokko haa ijaarru waliin jenne. Garee tokko yeroo sana hawaasni Oromoo kun yeroo itti burjaaja'etti ilma abbaa gadaatu biyya kana bulcha yeroo jedhametti Oromoon bilisoomeera yeroo jedhametti Oromootu masaraa mootummaa galee yeroo jedhametti burjaajii hamaan tokko yeroo jirutti
walitti mari'anne bilbilaan walii bilbillee namoonni waliin beenne aniif lubbuun waliin beennu kaleessa. Aniif galbeessaa carcar har'a biyya biraa jiraatu Middle East jira waliin beennu. Aniif guutuun waliin beennu. Aniif turiin waliin beennu. Booda sooshaal miidiyaa irraa namoota walitti qabne an nama beekuun itti dabalaa guutuun nama beeku itti dabalaa lubbuun nama beektu itti dabalti utuu jennu gurmuu oromummaa jennee baafanne. Gurmuun oromummaa afaannisaa afaan qawweeti. Oromoon qawweedhaan cabe qawweedhaan bilisooma jennee amanna. Gurmuun oromummaa naannoon beeku. Gurmuun oromummaa afaan amantaa hin haasa'u. Hirbuu waliif seennee waraana keenya bira dhaabbachuu qabna. Waraana keenyatti kophee kaa'uu qabna jennee wal bira dhaabbachuu jalqabne. Ijoollee durbaa young, very young hojii leebarii hojjetaniitu doolaarii 2,000 gargaaranii waraana kana bira dhaabbatanii asiin hamma qooda fudhachuu qabna. Erga hayyuun keenya nutti kennanii nuu saba Oromooti sababa taaneef nuttoo kennanii nutu responsibility qaba waraana kanaaf jennee walitti qabamnee online irratti kaleessa warri waliin beenne online irratti walitti ijaaramnaan yoo ijaaramne malee yoo wal bira dhaabbanne malee waa tokko irra ga'uu hin dandeenyu waan jedhu tokko sababa amanneef walitti mari'achuu jalqabne. Erga walitti mari'anne yoo karaa kamiin deema dinagdee nuyi waraana kanaa maddisiifnee kophee itti bituuf yaallu kun gara kamiin adeemu gaafa jennu asamma lubbuun jirti. Ani lubbuuf wajjin walitti haasofne lubbuun koree keenya keessa jirti. Ani warra task force wajjin walisin agarsiisa jettee bilbila isaanii naaf kennite warra task force wajjin jaarsamiyaa ati beetta dhufteellee gabaasa nuu gootee beetta zuumii keenya irratti isaanii wajjin wal qunnamnaan eeyyee karaa qulqulluu ta'e tokko karaa transparency qabu tokkoon waraana kanaa dinagdee qaqqabsiisuun barbaada. Anachi keessatti faayinaansii irratti hojjedha. Jennaan iseen abbaa dinagdee waraana bilisummaa Oromoo bosona jiru isa biyya alaa jiru miti. Maallaqa uummatarraa yoo walitti qabnu warra bosona jirutti direct ergina. Akkamittiin karaa waaqarra gadi barrisee dhaqu lafa jalaan dhaqu sun wanta nu gidduutti hafuudha. Har'aas irratti waan miidiyaa irratti walitti haasofnu miti. Garuu abbaan dinagdee waraana bilisummaa Oromoo yoo namni tokko asii doolaara 10,000 erge doolaara 10,000 isa bira ga'uusaa task force edala addunyaatti beeksisa. Task force edala addunyaa gurmuu oromummaa irraa doolaari 10,000 qaqqabeeraaf waraana kana kophee itti bitaa jira. Akkas godhaafii jira waan nyaatan gargaaraa jira. Dubartoota keenya waraana keessa jiranii kana godhaa jira jettee jedhamee nummoo miseensota keenyatti deebinee dhufnee miseensota keenyaan maallaqi keessan akkasii qaqqabeerenna jaalsamiyaan dura teessuun task force edala addunyaa dhuftee dhugaa nuu baati. Akka kanatti walii wajjin hojjetaa jirra. Koree qabna gaafa maallaqi nurra ga'u taaks risiita qabna walitti agarsiifna iccitii garuu eeggannee nama tokkorra balaan akka hin geenye biyya keessaas haa ta'u asii maallaqa kana qaqqabsiifnaaf. Gurmuun oromummaa kan inni walitti qabamneef teenyeedhuma iyyuu laayivii baanee Oromoon kunoo akkas cabee Oromoon akkas ta'e abalutu ajjeefame Amaanu'eeltu eksekuutii ta'e jechuu duwwaa utuu hin ta'in soluushinii fudhannee dhufna. Akshinii hojiidhaan agarsiisuu qabna jenneetu walitti qabamnee hojiidhaan agarsiisuudhaan almost waggaa lammata keenya keessa jirra. Har'a maalirra jirra miseensonni gurmuu oromummaa keessa jiran hedduun isaan galateeffadha. Ijaaramnee guyyaatti doolaarii tokko dollar a day for wobo strictly hojjeta. Ji'i galee amma guyyaa 5tti maallaqa dollar 30 isaanii ofirraa baasu. Warri 100 kaffalan jiru kan 50 kaffalu jiru. Minimum dirqama oromummaan dollar a day jennee fudhannee baane. Maalan hawwan ture utuu Oromoon biyya diaasporaa jiru yoon baay'ee xinneesse Oromoo miliyoona tokkotu jira. Oromoo miliyoona tokko keessaa harki 20 Oromoon 20,000 utuu guyyaatti doolaara tokko waraana bilisummaa Oromootii kenne. Guyyaatti doolaara 5 buna tokko dhumna. Doolaara tokko waraana bilisummaatii utuu kenne guyyaatti doolaarii 20,000 walitti qabuu dandeenya turre sila. Doolaarii 20,000 taankii binnee waraana bilisummaa Oromoo sarbamtee, Oromoo saamamtee, Oromoo salphataa jirru bilisa baasuu dandeenya gabaabsine. Oromoon ijaaramuun fakkeenya gurmuu oromummaa irraa argachuu qabu. Har'a doolaara dee nuyi waggaa lamaan jalqabne kun har'a bakka baay'eetti doolaara dee jedhamee baramaa jira. Gara fuulduraattis Oromoon dinagdeedhaan jabaachuu qabdi.
militariidhaan jabaachuu qabdi. Yeroo hundaa miseensota keenya wanta encourage godhu tokko yoo jiraate fakkeenya warra walloon fudhadha. Ilmi walloo tokko yeroo dhalatu waggaa 14tti qawwee hidhuu fiiguu beeka. Oromoon daangaa Amaaraatiin naannoftee jirtu keessumaa Oromoon hundi hidhatuu qaba. Oromoon erga bilisa uumeellee gurmuun Oromummaa Oromoo humna godhachiisuu irratti hin hojjetu. Projektii an fudhadhee dhufu amma lubbuu qabu lubbuun kona keessa jirtutti Oromoo keessumaa naannoo Amaaraatiin marfamee jiru maatiin tokko akka uummata walloo kana hidhatee Amaarri akka lammata itti roorrisne har'aa keessatti taappeellaasee har'a kiiloomeetirii 5 bor 15 seentee dhaabbataa jirti Amaarri. Oromoon sababa harka duwwaa ta'eef Oromoo hidhachiisu irratti walii gallee Oromoo hidhachiisaa jirra. Waraana keenya kopheetti kaa'aa jirra. Gurmuun Oromummaa hojii guddaa hojjetaa jiru. Ijoolleen kun warra dabballee miti, warra siyaasa beekan miti, warra qabsoo kana keessatti kanaan dura waan baay'ee beeku miti. Quuqama Oromummaa irraa kan ka'anitu kanarratti qooda fudhatanii har'a asiin nu ga'aa jiru. Sanyiin gurmuu Oromummaa utuu kumaatamaan ijaarame, utuu tokko as diisii jiraate, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, wherever bakka Oromoon jirutti ijaaramanii walitti dhufnee ijaaramnee dammaqnee akka gurmuu Oromummaa irratti hojjenne salphina keessaa hin baana diinni lammata nurratti roorristu hin jedha. Kanadha waa'ee gurmuu Oromummaa kanan sitti himu jabaannee waraana keenya bira dhaabbachaa jirra. Hedduun itti boona, hedduun Oromummaa kootti gammada. Oromummaa malee wanti tokko hin dubbatamu mana sana keessatti. Oromummaa malee naannummaa naasofnu amantaa irratti hin hojjennu hirbuu walii seennee Oromummaadhaan uummata waraana keenya bira dhaabbannee waraana keenya humneessaa jirran siin jedha. Amma kanan yoonni irra darbee na yaadachiise gaaffii gara bira. Hedduu galatoomi gaaffii dhumanani waan jedhe kanadha. Baay'ee anis maqaa daawwattoota walabummaa News Networkiin baay'een galateeffadha. Garee gurmuu Oromummaa wanni hojjetamaa jiru waan salphaa miti. Wanni irra caalaan Oromoon irraa barnoota argachuu qabu yaadaati kaafte keessaa tokko akkamittiin salphina amma jiru kan keessaa bahuu dandeenya. Lammata immoo namoota waliin beekne wajjiniin maaltu walitti nu fide seedhuu fi kaayyoo qabaachuun, murannoo qabaachuun, kutannoon isin qabaattanii tokko taatanii dhimma Oromoof Oromiyaa irratti hojjechuu keessan karaa ittiin waraana kana tiraanspaarensii sana argachuudhaafis carraaqqii gootanii carraaqqii sanatti milkaa'uu keessaniif gammachuu guddaan itti qaba. Maaliif wanni namni yeroo tokko maal jedha kana hin dandeenyu jedha. Wanni hin danda'amne hin jiru. Akka ati amma jechaa jirtutti namoota kanaan waliin beektu sooshaal miidiyaa irratti wal bartee sooshaal miidiyaan immoo dhufeetu akka nama wajjiniin dhalate yookaan immoo akka dhirsaamniitii yookaan immoo akka obboleessa garaa tokko keessaa ba'e akka mucaasaa dhaleetitti walii abboomamee dinagdee guddaa maddisiisee doolaara deebii guyyaatti maddisiisee waggaa 2 otoo walirraa hin citin dubartoonni namoonni ofirratti muranii doolaara 2,000 kaffalanii kun jechuun miseensa adda bilisummaa Oromoo warra ture ta'uu dhiisuu danda'u miseensa ta'uu danda'u. Haa ta'uuti garuu namni eenyummaa isaatiif identitii isaatiif wareegama kaffaluu danda'a isa jedhu kanaaf baay'ee nama agarsiisa. Hojjechuun immoo hin danda'ama akkatti hojjetan ifa namaa ta'a jechuudha. Isa kanaaf iyyuu baay'ee galatoomaan jedha irra deebi'ee warri Oromiyaa keessa teessanii daawwachaa jirtan akkasumatti warri sooshaal miidiyaa irra daawwachaa jirtan kuni walabummaa News Network wanni nuti haasofnu waa'ee qabsoo bilisummaa Oromooti. Waa'ee Oromoo fi Oromiyaa qofa. Waa'ee gandaa, waa'ee afaanii, waa'ee amantii keessaan qabnu nuti biyya qabaachuu qabna of dandeenyee eenyummaa keenya isa jaallu lubbuun sila jette bilisummaa jalqaba lubbuu keetirraa mataa keetirraa eegala. Ati yoo bilisoomte saba bilisummaa baasuuf qabsoofta. Ati yoo qabaatte saba beela'eef kennita. Isa kanaaf iyyuu kaayyoon adda bilisummaa Oromoo ofiin of bulchaa ofiin of jiraachisaa kan jedhu kuni hojiitti hiikamuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo roodmaappii mataasaa kaa'ee jira. Roodmaappiin baafamu tokkoyyuu hin jiru. Oromoon roodmaappii kana qabatee deemuu danda'uu qaba. Addi bilisummaa Oromoo carraa sii kenneera, aangoo sii kenneera. Akkamitti rakkina keessa akka baatu, akkamitti wallaanuma keessa akka baatu, akkamitti abbaa qabeenyaa akka taatu, akkamitti barsiisaa akka taatu
kana hunda lafa si kaa'ee jira itti fayyadami. Wanni rood maappii jettee bakkee si ilaalchisu yeroo kee gubu qabeenya kee qisaasu gargar facaasu hin jiru kan jedhu waliigala lafa dhaamsa kee kan dhumaa daqiiqaa tokko jaalirratti itti aaniti fudhadhu itti fufi. Kanuma gamma dhaamsa keenya sadhumaa kanuma jenna uummanni Oromoo jabaachuu qaba. Warraaqsa dinagdee gochuu qaba. Amaanaa daandaa'uun kennee kana nyaachuu hin qabnu. Nuyi warra amaanaa nyaachuu miti. Kanaafuu Waaqayyoon kana keessaa nu haa baasu. Waraana keenya utubuu qabna nuuf lolaa jiranii nama biraaf miti kan qabsaa'anii Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf kana namoota hundumtuu dirqama beekuu qaba. Gamtuu fi fakkeessituu walaawwaltuu qabsoo kana keenyatti yookaan immoo uummata keenya burjaajisuu irra kaan immoo dafanii uummanni Oromoo irratti dammaqee yaada isaanii burjaajisuu qaba. Ajandaa guyyaa guyyaa nu kennan sana immoo ajandaa isaanii afarsuu qabnu nu hojii mataa keenya qabna. Waan itti qabsaa'an waan bakkatti deemuu beeka, bakkatti taa'uu beeka, akkatti loluu beeka. Akkatti immoo hubannaadhaan biyya isaa keessa akkatti bulfachuu waan beekuuf kana hunda qabsoo isaatiif akka gara fuulduraatti xumura godhuu fi gabrummaa kana jalatti akka baanu halkaniif guyyaa hojjechuu qabnaan jedhaan walabummaa miidiyaa neetwork baay'ee galatoomii baay'ee ulfaadhu sagalee keenya akkuma liqama walabummaatiin sitti dhaga'ame halkan guutuu bultee wanta kana hojjechaa jirta. Kunis qaama qabsootii eebbifamii galatoomii uummanni keenyaas yaada keenya kan dubbannu yaada mataa keenya osoo hin ta'in yaada uummata Oromoo walii galaati kan dubbachaa jirru. Uummanni keenya walakkaan warra sagalee hin qabne kanaatu bakka isaanii bunee akka lubbuutti waan Oromoon ta'uu qabu dubbachaa jirra. Waan nama tokko kaan immoo jaarmaa tokko kaan immoo nama tokko jibbee kaasuu osoo hin ta'in Abiyyiin aangoorraa buusee yookaan immoo abaluu aangoorra kaa'uu osoo hin ta'in sirna Oromoof itti bulmaata qabu sana lafa Oromiyaa keessatti diriirsuudhaan kan qabsoo gochaa jirru. Abiyyiis dhufee yoo sirna Oromoof malu bulmaata Oromoof malu yoo nan hojjedha jedhee isaaf illee kanaan duratti ifamaa godhaa fi turre. Kanaafuu kanadha hojiin keenya nama jibbaa miti sirnadha kan jibbinu kaayyoodha kan jibbinu ejjennoo isaaniiti kan jibbinu Oromoo ajjeesanii jiraachuu gonkumaa hin danda'amu Oromoo saamanii jiraachuu gonkumaa hin danda'amu Oromoo biyya ari'anii isaan jiraachuu gonkumaa hin danda'amu. Qilleensa biyya ambaa kana keessa beenna kana dadhabanii uummata ajjeesisanii waliin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf kana dhaabsisuudhaaf kan qabsaa'aa jirru dhaggeeffadhaa hundumtuu sirna impaayera sana keessatti diigamuu qaba. Caa'umsaa kan jennu caa'umsa Itoophiyaanizimii keessa baaneeti sirna gadaa keessaa bu'uu jechuudha. Kana hubachuu qaba. Difinishinii mataa keenyaa kennuu qabna. My own wordidha kun. Anaaf caa'umsa jechuun caa'umsa Itoophiyaa keessa sirna Itoophiyaa Oromoon saamtu ajjeesu biyya ariitu sana ganneeti Oromiyaan lafa gatteessisuu irratti kanarratti hojjechaa jirra. Wal jabaannee waliin hojjennu galatooma halkan gaarii isiniif haa ta'u galatooma jedhaan eebbifami walabummaa. Hedduu galatoomi jaallubbu jaalhire. Ayyee galatoomi hin dheeressu gabaabsee maalan jechuu barbaadaanii uummanni Oromoo alas biyya keessas jirtan ija keessan ija keenya nama dhuunfaarraa haa kaasnu. Kaayyoo Oromoo hiree Oromoo irratti duwwaa haa xiyyeeffannu. Namni dhuunfaa nu ganuu qaba ganees argineerra. Namni dhuunfaa nurraa wareegamuu danda'a wareegamees argineerra. Qabsoon itti fufa. Oromoo callisiisuun Oromoo afaan hidhuun baraan hin danda'amu. Waggaa 100 dura kan jalqabamne har'a kunoo as ga'e. Ilmaan ilmaanitti darbaa as ga'e nurratti haa dhaabbatu. Kanaaf ija keenya nama dhuunfaarraa kaasne yoo nami dhuunfaa dogongore nama dhuunfaa sanatti sababa dhiyaannuuf sababa fira taaneef sababa naannoo kootii dhufeef jennee utuu hin mufatin kaayyoo gabrummaa jalaa ba'uu irratti xiyyeeffannee Oromoon akka diinni itti lammata hin qabanne gochuu kan dandeenyu qabsoo irratti kaayyoo irratti yoo xiyyeeffanne sababni nuyi hin bilisoomneef hin jiru. Inni miillanaa isa dhumaati. Oromoon jabaatee xumura isaa bareechatee sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiraattu yoo jiraatte Oromoo kabajjee malee Oromoo gadi qabaa akka gadiitti ilaalaa afaan see dhuftee nurratti dagaagsaa jiraachuu hin dandeessu. Oromoon afaan isaatiin naannoo isaa bulfatee afaan isaatiin haasa'ee kabajamee sodaatamee jaalgammachuu
Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waa sadii jedhan waan lama yaadadha sadan sana keessaa. Oromoon jaallatamuu qaba yookaas sodaatamuu qaba jedhan sadaffaa yaadadha. Jaallatamuu yoo baate illee sodaatamuu qaba. Naannoo isaati, bakka isaati, lafa isaatti dhufanii Oromoo akka gadiitti ilaalaa jiraachuun hin danda'amu abadan. It will never happen. Hin danda'amne kanaan duras lafarra gototamaadhuma as ga'e amma garuu isa dhumaati yoo nuyi kaayyoo irratti xiyyeeffanne nama dhuunfaa irratti utuu hin ta'in ni bilisoomna, hajabaannu, waraana keenya hajabeeffannu, wal bira hadhaabbannu sababni nuyi hin mooneef hin jiru. Walabummaa News Network hedduu galatoomaa dhugaadhaa baay'ee dadhabdaa bakka si waamnutti nu waliin jirta. Qabsoo bosona keessaa godhamu aarsaa bahuu qabu wal qixxeedha kanatti godhaa jirtu. Lubbuu keenya duwwaa lubbuu kee duwwaa hin kennine malee waan qabdu maatii keetii wajjin yeroo dabarsuu dhabde yeroo kana halkan kana teessee amma kana sagalee kee uummata keef sagalee ta'uudhaaf hedduu sin galateeffannaa. Jabaadhaa, itti fufaa, uummata keessan bira dhaabbadhaa. Waan nama gammachiisu baay'eetu jira. Oromoon ni moona. Oromiyaa irratti wal argina. Hedduu galatoomadha. Isinis waamicha keenya dhageessanii dhufuu keessanii fi galatooma isiniin jennaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma. Gammoojjii keessa aggaata yaa boqoo jajjabeekoo gogootina miidhage sabni keessi duukaa jira injijjiirina keekake kaayoo dhugaa maana bahe. Yaa boqoo jajjabeekoo gogootina miidhage sabni keessi duukaa jira. Hey! Amale tuna pera, amale dari mane, erne tuna ke kayonge, dumati dari wetoko, mulajari rabuke, kaya juga mana bae, kotona kesa baruda, dari sama kencabe, gamogi kesa adata, yawa boga jajabeko, kumusina imilake, sami kesi dukajira. Injijjiirina keekake xiyyaara diinaa sodaanne naangifjette harkalanne lubbuun jiraachuun filanne diinagdee uumaa filanne imana aadaa kayyuukoo abbaa goototaale aangoo biyya biikee sireekaa jajjabaadhu yaa ogogo jajjabaadhu yaa ogogo bageenyi karaa sinoo adeen karaa raasinaamu. Bari utira buyani, jajabeko jajabandu. Jajabeko jajabandu. Magenyi karasino, ate karasinabu. Ate karasinabu. Bari utira buyani, jajabeko jajabandu. 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 Jajabeko jajabandu.